Umbari Niin hafuura beekas. gubataadha hafuurri amma hin baasu kun hogguu jedhu kun gubataadha rabbiin coggaarraa qabamoo rabbiin kan kee somba qabamoo rabbiin kan kee tiruu Maal qabamoo somba? rabbiin kan kee asii hafuura ol baasa Akkuma kaarboon dioksayidii ka jedhaniin kun bar asii waan wannaatu ol darbama kun hafuura gubataatu ol baa nama keessa nu kana malee hin jiraannu rabbiin ammoo hafuura hin qabu kanniin jechuudha kanan qabu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. hafuura hin qabu ammuma ajjeesuu jirtaati. Geetaa ho'e. Meena dhaggeeffadhu. Rabbiin hafuura isaaf malu hin qabu, qaama isaaf malu hin qabu. Rabbiin hafuura hin qabu jette. Qaama isaaf malu akkamitti qabaatee qaama isaaf ta'uun samii ta'ee jira jettan yookiin immoo wanta isaaf maluun ol ta'ee jira jettanii assaabdanii yookiin immoo Hafuuraa fi qaamni waan garagaraati. Harka yoo qaba jenne bara harki waan uumama wal fakkeessuudha miti kun uumamaan wal fakkeessa. Hafuura ogguu jettu hafuura akka ol anis baafattu hafuura kana naan jettee bara. lakki lakki lakki. Hafuura Isaan akka maal ol jettan baafattu kana naan jettee bara. lakki lakki anis asiin hin jenne. Ishee Yaa ijoo fakkeenyaaf ammoo salaateetiin deebamee ijoo yeroo takka agasiif eenyu taasofsiisame Abu Talha. Abu Talha yookaan abdiin faadhee abdiin jirtaami salaatee deebamee jira. Abu Talha haasoftuu sinii mijaama? Itti fufi rakkoon hin jiru. gidduutti daqiiqaa Jira- takka shawwaa suffisu shawwaa waa gaafadhu. Abdi shawwaa waa gaafadhu. No, gaaffiidha waan. No, gaaffii macaafaa miti bas. Lakki gaaffii macaafaa miti. Quraanallee si gaafadhu macaafallee si gaafadhu. Abdi. Isinii oh ustaz. No, waan ta'e gaafadha Kan kaleessa qaaliin wajjin naasoo itti didde sila yoo wajjin naasoo barbaadde kan qaaliin dura No, macaafa miti. Kaleessa gastii koo dhuftee turte mucayyoon ishee gaafachuuf malee ani waa'ee amantaa akkuma gaarii shamarran wajjin haasawaa. Utuma du'aan kee haasawaa. Yeruma singasti kee dhuftee gaafatara. Ayyi. Tole mana keessan hin jira waasin jettan hin fudhadhaan akka warra kaanii. Haaya. Eeywa. Fakkeenya takka ishee gaafadhaa jedhee musliima. Eeyyee. Gargar بالله انا قصتي كم قصتي لم تكلتون سنانش maleessa dhuftee turte. Laala isin كاليس dubbannu. اولاني ران توري لا سبكي كراني قويا تدفع اولاني ريون توري كير Abshir galgalan ragaa wajjin sagalee kee faana riikoordi godhee qaba hayyuu. ايش يلا انا ارجيكا Okay. يلا نما برا. قويا تدفع كي من انتوري ما صدقك يا رب Abshir. Ay, Jecha ay. amma sila gaafataa turte dhuftee illee gaafatteeti galgala nama ila dubbannaa nan si buuse illee. Jecha amma sitti gaafataa turte dhuftee gaafatte. خير ان شاء الله Waan ما jecha بتسنى inni تقصتي jecha eenyuuti jennaan ati immoo wangeelli jecha eenyuuti jettee Haadha dubbatte. godhoo, Wangeelli jecha eenyuuti jettee dubbatte. Wangeelli quraanni jecha eenyuuti jedhee gaafannaan ati immoo wangeelli jecha eenyuuti jettee gaafatte. Hin sobiin. Hin soban jaalladhu. ثاني اولاني ريون توري ما صب ربي جدنا قامتي كهير Okay, si iqirtaa. Rakkoon takka hin jirtu. Ayyaada godhoo maal jettere Wayyo. amma Ani- inni Maariyaam deesse nama waaqa jettere Isa raawwadheen darbe. raawwatte? Eewwa. Maal nageenya biraan turre? Maariyaamiin eenyutu uume ayye? Waaqayyo uume kaa? Yesuus moo waaqayyo abbaa? Yesuus maa inni iyyuu? Isa duwwaa jirutti kaa isa duwwaa jirutti. Kunuunsi cinaa jira. Yesuus uume moo waaqayyo abbaatu uume jettee? Yesuusiin uumame wanti hundumtuu. Kanaafuu Maariyaam illee isa uume jechuudha? Eeyyee kaa dubbii waaqayyooti miti wanti hundumtuu kan uumame. Yesuus Kiristoos immoo dubbii waaqayyooti. Wanti hundumtuu isaan ta'ee jira. Roomeerratti deemtee dubbifachuu dandeessaa. Ibroota illee deemtee dubbifachuu dandeessaa. Wanti hundumtuu isaan ta'e wanti ta'e keessa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha Yohaannis irrattis. Okay, Maariyaam illee isuma uume jechuudha ne? Maanni Maariyaam? Maariyaam warra Abrahaam fa'aa Musee fa'aa maali warra kaan dursiti moo? Okay, kanaafuu ishii isuma uume mi? Uumama hunda siin jedhee bara. Uumama hunda Akkoo beekee haadha fi kophaa. Maariyaam illee Maariyaam illee uumamuma waan ta'eef ishii illee isuma uume ka. Garee abdii Oh. walumaa galatti akkasiin jedhe uumama kan jedhame jecha waaqayyootiin waan uumamanii fi uumamni hundumtuu Yesuusiin kan uumamanidhaan siin jee bara. Naagaleetiin jira. Kanaafuu uumama keessaa Maariyaam illee tokko waan taateef isheellee Yesuusuma uume mire. Maaliyaati Maariyaam Yesuusiin waan irraa foon qabeessa ta'e irraa argamee fi Maariyaamiin natti faarsitaa Maariyaam durayyuu namoonni jiruun siin jedhe barre hundayyuu Yesuus Kiristoos uume siin jedhe akkamitti uume itti na gaafadhu yoo barbaadde.
Wayi. Okay, rakkoo hin qabu. An sanarra rakkoo hin qabu. Jechuun kanaafuu Okay. amma Maariyaam haadha isaallee isuma tuumee mire. Afaan kan biraa kamiin beektaa abdii? Afaan Eeyyee Oromoo naan si jedhi ka. taasisaan tura bara. Eeyyee hundayyuu uumama siin jedhe bara uumama. Thank you. Dacheef samii kana Wanti caalti uumama. Maariyaam. Fakkeenyaaf amma qoy. Dacheef samii kana Wanti ammoo Maariyaamtu dura argame yookiin namatu dura argame. Wayi. dacheef samiidha. Dacheef samiidha. Dacheef samiidha. Tokkoo kanaaf iyyuu dacheef samii kana iyyuu kan uume bar isadhaan jedhe uumama hunda kan uume Waan Yesuus gaarii. Kiristoos siin jedhe. Okay. Waan gaarii. Uumama wanni uumame hunduun du'aami. Wanti uumame hunduun du'a. Maal fakkeenyaaf laftiin du'a kan jedhu baratteetta moo macaafarraa? Lakki lubbuu qabaatee jechuu kiyya. Lubbuu qabaatee wanni uumame jechuu kiyya. Wanti uumame Wanni uumamee lubbuu qabu jechuu kiyya. fakkeenyaaf bakkeetti dubbifte naaf hidhi afaan irraa si deebisaan deema. Wanti lubbuu qabaatee Okay, hundumtuun Maariyaam. du'aa kan. Ayyee, okay. Maariyaam duuteetti moo hin duune? Du'a fooniif duuteetti. Du'a jireenya bara baraa garuu hin duune. Ishee eenyutu ajjeese? Eenyutu ajjeese? Isa ishee uumetu ajjeese. Du'a Yesuus foonii? mata ajjeese. Du'a foonii? Mhm. Du'a jireenyaa garuu hin duune jireenya moo Yesuustu kenneef. Okay. Yesuus mata ajjeese Maariyaamiin? Maalli Maariyaam miti uumama hunda kan du'anii darban kan ammallee du'aa jiran kan itti fufaniillee du'an waa Yesuusuma Kiristoostu ajjeesamaa. Foonitti jechuudha. Kanaafuu Yesuus haadha ajjeese jechuudha re? Maa inni haadha ajjeesen jireenya kenneefi bara hin ajjeefne bara foonitti kan gargar baasu nuti koo du'aa lamatti ilaalla yookiin saditti ilaallayyuu. Soosii galee kanaaf iyyuu foonii fi lubbuun gargar ba'uun du'a miti. Garuu duun isa kamidhaa? Du'a isa jireenya bara baraa dhaban san. Isa bara baraan du'an san. Rakkoon isuma foonii Okay. sanuu isuma foonii Yesuus haadha isaa ajjeese jedhee qabadhu re? Maali haadha isaarratti xiyyeeffattaati uumama hundaa bara. Yesuus Kiristoos bare namummaa fooniitiin irraa dhalate bara ishee irraa malee waa'ee haadha isaa ajjeese hin ajjeefne jedhe bara foonitti lubbuutti gargar baasee maal godhere jireenya bara baraa kenneef hin ajjeefne iyyuu foonitti gargar baase malee. Okay. Duuti lama jiraa jette kan fooniif lubbuun gargar ba'us du'umaami sunillee? Fakkeenyaaf amma du'aa keessaa gara jireenyaatti kan darban garuu du'an jedhaman. Okay. Kanaafuu du'a isa kan foonii Maariyaamiin Yesuus ajjeeseera ka. Maanni Maariyaam irratti maa xiyyeeffattaati hunduma namaayyuu kan ajjeesus kan firdiitti kennu Yesuus Kiristoosidhaan jedhee bara. Jireenyattis kan dabarsu gara warra isattiif saaf qabamanii saaf ta'anii hin jiraannes firdii bara baraa du'a bara baraa kan itti kennu Yesuusumadha. Oo Maariyaam maas rakkiste? Jechuun akkamitti haadha isaa ajjeesere inni? Hin ajjeefne bari hin fayyise iyyuu malee. Keef hin fayyise jechuun maal jechuudha? Akkasi hin fayyise jechuun akkamitti akkas ta'e si galee otoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufne ta'ee hundumti namaatti firdii bara baraa jira jirama ture. Lakki an amma duuti lama jettee taabara. Amma duuti lama jettee taabara. Duuti du'a gargar baastee ishisiin jedhee fudhadhe naagaleetiin jira. Duuni inni tokko du'a foonii jettee tokko ammoo du'a lubbuuti. Akkasiimi? Du'a foonii fakkeenyaaf amma fooniif lubbuun gargar ba'uu jedhaman kun gargar ba'uu inni kun duuni garuu Kanaafuu illee duuma jedhama. Maqaan isaa du'aami mire. fooniif lubbuun gargar ba'uun du'a isaa jennu du'as ta'uu haa baatu rakkoon qabu inni kun. Gargar ba'ameera. Okay. Naagalee. Nan beeka. Natti himtee jirta rakkoon qabu san natti himtee jirta. Garuu Yesuus Kiristoosiin fakkeenyaaf amma isin ammoo Yesuus Kiristoosiin isatu gara laafessaa jettan. Akkamittiin haadha ofii ajjeesee kee gara laafessuu ni dandeenya ree? Ajjeese si biratti duuni du'a bara buleessa koo waaqayyo biratti duuni du'a miti maan taate maa inni inni jechaa kun gaaffii ijoollee gaafataarta bara gaaffii ijoolleen qoda haasofte irra teessee dhukkee taphattafte maal jechuudha waaqayyo nu biratti du'a malee waaqayyo biratti du'a miti bara wayi. Indee maal waaqayyoon biratti du'a miti maal jechuudha duuti lama kan jette maa waaqayyoon biratti duuti lamaa miti? No lakki waaqayyo biratti duuni lama hin jiru maal jechuudha duuni hin jiru waaqa biratti. Fakkeenyaaf amma firdiitti kenna inni sun gara sanatti darbaa inni gara isaa dhufe immoo jireenya bara baraa argata. Maal jechuudha du'a jechuun waaqa biratti duuni jira? Okay. Kanaafuu duutiin jiru jechuudha waaqayyoon biratti. Isinuma biratti taa'ee rakkoon qabu.
akkanumatti jedha akkuma ta'etti si wajjin deema. Akkanumatti jette suma biratti akkuma keessanitti du'a lama akka kootiif akka keetti du'a lama duuti tokko fooniif lubbuun gargar ba'udha. Kanaafuu Yesuus haadha isaa ajjeesee reesiin jedhe du'uma fooniif waaqa biratti hin ajjeesu hin taane inni gara jireenyaatti ol fudhate. Hin duune kan isiin. Hin duune isheen du'a fooniitti kan isheen gargar baate. Maariyaam hin duune? Foon irraa dhufe bodeessa kun lubbuun isheen duune iyyee waaqa bira jira bara. Foon biyyee irraa dhufte biyyatti deebiti Maal yeroo lubbuun kan eenyutu du'a ree? Maal lubbuun kan eenyutu du'a ma? kan Lubbuun Yesuusitti kan nama namannetu kamiyyuu hin duutu. kan Yesuusitti namannetu du'a bara baraadha. Du'a jedhama ibidda sana seenuun bara baraan bu'aa jiraachuun bara baraan kan qaraa gaabbaa jiraachuun gubachaa jiraachuun Du'a hin jedhamu hin hubachuu jedhama malee du'a jechuun bar. jireenyi hin jiru du'a jedhama. Laala. Lakki du'a hin jedhamu. Siigalee du'a wanni jedhamu waan tokkorraa obbaafatuutu du'a jedhama. Siigalee wanni hin obbaafatin tokko du'a hin jedhamu. In cinqamte, in rakkatte, in dhiphatte jedhama malee du'a hin jedhamu. Du'aa fi jireenya laal. Du'a jechuun waan tokko dhabamuudha. Dhabamuudha malee wanni jiru tokko du'a hin jedhamu. Fakkeenyaaf amma namni tokko wajjin nyaattee wajjin dhugdee utuu taa'aa jirtu yoo badee dhabame namni sun in bade jedhama malee in dhabame jedhama bakka inni jiru wallaalame jedhama malee in du'e hin jedhamu. Du'ee kan jedhamu gaafa lubbuun isaa foon isaa gargar baate du'e jedhama. Dabalataan kanaaf amma mee gamantachi hin deemin. Amma Maariyaami akkuma nama kamiyyuu duuteetti jettee amanta. Sababiin isaa wanni biyyeerraa dhufe biyyeetti deebi'a waan ta'eef. Inni ishee ajjeese kun ilmuma isii kanatu haadha ofii ajjeesedha amma gaaffinki. Hundumti namaayyuu fuula Waaqayyoo duratti tokko bar waa'ee haadha koo Yesuus Kiristoosii namummaadhaan irraa argame malee isheeyyuu isa tuume bar. Maali hundoo namaayyuu isa tuume miti maa? Wayi. Yesuus Kiristoos uumaadhaami? Kana bira sii darbaa Dubbadhee qabu darbee foon ulfaata. ka jechaan waan ulfaatu iyyuu hin qabu. Wanta ulfaatu iyyuu hin qabu. Ati deemiin gara biraatti malee wanta tokko wanta ulfaatu iyyuu hin qabu. Waa ayyee Wanti jedhu uumaadhaas deemte gara ajjeesaadha. Ajjeesaadhalleedha uumaadha jennee bira dabarree waan uumamu isa tuuma jennee akkaati jettetti ajjeesaadhalleedha. Waaqayyoon malee eenyu kaasaa eenyu ajjeesa? Kanaafuu Yesuus nama ajjeesa kaa. Du'a foonitti eeyyee foon biyyeerraa dhufte biyyeematti deebiti lubbuun garuu akka hojii isheetti hin argatti ka gahee ishee. Nama ajjeesa yeroo baay'ee kiristaanonni Yesuus ajjeesaa miti ajjeesaan seexanaa Yesuusin jiraachisa malee ajjeesuu jedhanii dubbatan ati immoo hedduu galatoome har'a nu deebistee Lubbuudha inni kun lubbuu. Seexanii lubbuu ajjeesaa? Kunoo kaasii atuu Yesuusitti amantee jirtu si ajjeese malee maarree. Ayyee mee Yesuus Kiristoos hin ajjeesa kan jedhu meera ganaa kenna. Waaqayyo waa hundumaa gochuu hin danda'amu hin danda'u. Rakkoon qabu sanaa danda'u rakkoon qabu. Waa'ee sanaa miti amma Waaqayyo hin ajjeesa Waaqayyo waa hundumaa gochuu danda'amu hin danda'u hin jedhama. Yesuus garuu hin danda'u Waaqayyo hin danda'a Yesuus hin danda'u. Yesuus Waaqayyoodha amma dubbii Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo waan hundumaa hin danda'amu waan hundumaa gochuu danda'amu hin danda'u hin jedhama. Hin danda'u Yesuus tasumallee ta'e hin danda'u. Waa'ee Yesuus hin gaafanne Waaqayyo Yesuus Kiristoos Waaqayyo. Ani immoo waa Yesuus si gaafataa jira. Ani immoo waa Yesuus kana si gaafataa jira. Ati daawwan ajandaa keessan Yesuus maddeebee firdi isinitti kenna rakkoon qabu inni kun Waaqayyo waan hundumaa danda'amu hin danda'u hin jedha. Waan Waaqayyo haasawaan jirru kaa maal haadha qoroo Yesuusin malee waan Waaqayyo miti kan haasa'aa jirru. Eeshi abdiyayyee dubbii Waaqayyo jennee dabarreera miti sila. Sani bar jennee dabarree miti hin jedhe dubbii Waaqayyo jennee dabarree miti. Hin jenne hin dhageenye illee ansan. San quballee hin qabu. Ammoo macaafa qulqulluu dhaabbadheen sun jedha dubbii Waaqayyoodha Yesuus Kiristoos kanaafuu dubbii Waaqayyooti waan ta'eef Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos waan tokko godhuu hin danda'u humna isaatiin. Amma gamanatti as deebi. Yesuus Kiristoos ajjeesaadha kan jedhu. Isa siif hin deebisa Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'amu hin danda'u sin jedhas gabaabaa. An waan Waaqayyo si gaafataa hin jiru. Ifa mallee naa godhee haadha goroo. Macaafa qulqulluu irratti dubbii Waaqayyoodha jedha. So Yesuus Kiristoos immoo dubbii Waaqayyooti. Ragaa naa kenna. Macaafa irratti bakka dubbii Waaqayyoodha jedhu akka tamma jette kana kan jedhu. Innis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa naa baasne keeti. Hin jedhu akkas hin jedhu. Haqii naa baaseeti maal akka ta'e rakkoo hin qabu yoo qoraatee jiraatte immoo keessuma keetu naa dubbisi. Dubbii Waaqayyoo hin jedhu achitti dubbii Waaqayyoo hin jedhu waanuma dubbiyyuu hin dubbatu. Dubbiin dubbatu waanuma dubbiin jedhu. Sagalee fi jecha maaltu garaagara godhe.
sagalee dubbii waan garaa garaati. Sagaleen laal Looriin jedhe sagaleen wanti garaagara godhe waan akka jiru kanaafaa sagalee sagalee. amma sagalee koo dubbii koos dhagaa jirtaati. Otoo sagaleen koo hin ba'in dubbii koos ol keessa jiranii adda baasuu hin dandeessu. Sagalee koo dhageessa waan an jedhullee dhageessa. Amma Tokko haadha qorra dhagaa naa kennuu dandeessaa Yesuusin ajjeessa kan jedhu san. anamma waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'amu hin danda'u ammatti naan jettutti tokko illee si kennuu hin Waaqayyo si danda'u. gaafataa hin jiru haadha qorra Waaqayyo akka waa hunda godhuu Yesuus danda'u immoo wallaalee. waaqayyodha. Yesuus dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyo immoo waaqayyodha. Eenyutu akkana jedhe? Macaafa qulqulluu jedhe. Yesuus akkana jedhe? Macaafa qulqulluu jedheen jedhe. Ati waa Yesuus Yesuus jedhetti nama beekaa? amantaa? Ati waa Nama yoo Yesuus waan akkanaa godhu. no. Sirumatti waa Yesuus Kiristoos jedheen fudhatta miti ati adeemna. Ani waan si gaafadhe mee dura waa Yesuus Kiristoos jedhee hin fudhachuusaa illee na deebina. gaafatta. Ayyee dhugaa jedhe. Xumurra Eeywa, Yesuus Kiristoos mee ajjeesuu danda'a naan jette. Mee Yesuus Kiristoos ajjeesuu hin ajjeesa kan Waaqayyo jedhu waan qaba. ta'eef ajjeesuu danda'a hin jedhe. Kanaafuu waaqayyo waan hundumaa danda'u hin danda'u sin jedhe. Ani immoo ammatti Waaqayyo si gaafachaa hin jiru ani. Ayyee. Eeywa. Awwaan Waaqayyo si gaafachaa hin jiru. Waa Yesuus si Yesuus gaafataa immoo jira. waaqayyodha ka. Yesuus Yesuus immoo waaqayyo ka. Yesuus immoo waaqayyo. Waa'ee waaqayyo na gaafatan jirtu taanaan immoo keessaan baha ka. Ani Yesuus waaqayyo nama naa waan ta'eef. Dubbii waaqayyo waan ta'eef ayyee nama foonii ta'e nu gidduu buufate ayyee. Ayyee. Yesuus Waaqayyo erga jettee mee Yesuus Kiristoos bakka inni itti ani Waaqayyo naa kennish. Haqee mul'ata 21 lakkoofsa 7 argee dubbifadhu. Mul'ata Yesuustu dubbate? Macaafa qulqulluu olmost Yesuustu dubbate. Waa Yesuus dubbate si gaafataa jiraan. Waa Yesuus Yesuus dubbate si Kiristoos gaafataa. yeroo biyya lafaa dhaggeeffate jalqaba iyyuu dubbisaa ture dubbii maan dubbataa ture inni. Dubbii waaqayyootu dubbataa ture. Nama foonis ta'e Awwaan dubbii Waaqayyoo si gaafataa hin jiru. Dhiifama illee naa godhi ilaa nan hubannee natti fakkaata. Ani Akka waan ajaa'ibaatti dubbii si Waaqayyoollee waan Waaqayyoollee wanta akkas hin gaafanna. Wanni an si gaafadhe waa Yesuusiiti. Waa Yesuus ila Yesuus waa Yesuus si galaa. uffeetti dabali jedhime maal lamatti tolaa sagadichi. Eewwa waa Addunyaa Yesuus kanarraa naa miti. himi. Waa Yesuus si gaafadhe ani. Yesuus Yesuus Kiristoosii. Yesuusin baruu barbaaddaa? Yesuusin baruu barbaaddaa? Yesuusiin baruu osoo hin taane i ajjeesaa isumatu Bakka ajjeesaa amma na Yesuusin hin barreetti amma Yesuusin hin barreetti ol fanaa hin dandeenyu Yesuusin baruu barbaaddaati. Ani Yesuusiin duraanuu beeka maal na barsiista ree? No hin beektu isa yoo booda si gaafadha. Gaaffii kee yeroo kan koo xumuree no yeroo kan koo xumuree ka'anii walitti hin borcu. Ani iyyuu namaaf fakkeenya ta'uu barbaada sii galee walitti hin borcu. Otoon kana gaafatamu kan keetti hin darbu rakkoon qabu isa kana akkamitti akkati beektu booda si gaafadha. Anamma waa Yesuusin beekuu barbaada anarraa hin jedhe tooraatiif injiilirraan siif hima. Lakki waa Yesuus Kiristoos tokkollee sirraa baruun barbaadu. Wanti barbaadu ajjeesuusaa. Ajjeesuusaa sirraa baruun barbaadu. Waaqayyo waan hundumaa danda'amu hin danda'u kanaaf mika kanaaf Awwaan Waaqayyoo si gaafataa hin jiru faa mucayyoo. Waa Waaqayyootii miti waa Yesuus si gaafataara. Yesuus ajjeesuu danda'a kan jette ragaa qabdaa isiin jedhe. Yoo Yesuus qabaatte qaba. waaqayyo waan ta'eef eeyyee. Yesuus waaqayyo waan ta'eef waaqayyo waan hundumaa danda'a eeyyee. Yesuus waanuma hundumaa danda'a ree? Waaqayyo waan ta'eef eeyyee. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Yesuus waanuma hundumaa danda'a bakka ni jedhe shiraga naa kennish. Waaqayyo waan ta'eef waan hundumaa danda'a Yesuus. Eshi Waaqayyo waan hin ta'eef waanuma hundumaa danda'a kan jedhe shiraga naa kennish. Dhaqiitii macaafa qulqulluurraa sii kennaa dubbifadhu waaqayyo akka waan hundumaa danda'u. Ayyee Yesuus waanuma Waaqayyo waan ta'eef waanuma hundumaa akka danda'u kan Yesuus eenyu? Yesuus eenyu? Isuma sitti himaa jira bara Yesuus waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyo waan hundumaa danda'an jedhe. Ayyee Yesuus bakka inni waan hundumaa danda'a jedhu kenni shiragaa nan dubbifadha maal taate maaliif afaan hin goggogsita? Maamilli goggogsee naaf fudhataan jirtu Yesuus waaqayyoodha kanaafuu waaqayyo waan hundumaa danda'an jedhe waaqayyo waan hundumaa danda'u. Ani Waaqayyoodha waanuma hundumaa danda'a. Waaqayyo waan hundumaa akka danda'u siif fiduu. Waaqayyo waan hundumaa akka danda'u siif fiduu. Sila ati Waaqayyoof Yesuusiin hin beektu gargar baastee sila mucayyoo. Nan beeka dubbii waaqayyo waan ta'eef parsantii dhibba kee adibbanii. Gaariidha. Yesuus waaqayyoodha jettee jirtee mi abdii? Irraa hafuunu amma hafuunu mee madeenneetuma irraa hafuunuti Yesuus waaqayyo erga jette waaqayyotu Maryam Yesuusin deessee Yesuus Maryam waaqayyoon deessee jechuudha. Hallaqa. Laa si himeen darbe sila ati sidira deebitee walitti hin makinne aboo. La geessinis. Maaliif jennaan eega Yesuus waaqayyoon ergateeti. Yesuus waaqayyo ergatee Maryam waaqayyoon deessee jechuudha. Haganumaa miti ree? Sila raawwannee jirra waa isheen deessas eenyu akka isheen deessas. Naree kanumaati wanni dubbatte. Jechaan jedhe kun sirri moo sirri midhaam? Akka jettetti. Laa akka jettetti miti akka fakkeenyaaf macaafa qulqulluu jedhetti Yesuus Kiristoos dubbii waaqayyo waan ta'eef jecha waaqayyo waan Yesuus waaqayyoodhaan jenne amma Yesuus waaqayyoodha jette moo jenne ati?
Ammallee deebi'een jedha Yesuus Waaqayyoodha. Tayyib Maryamoo Yesuusin deessee mitiire? Sagalee isaatiin sagalee Waaqayyootiin Yesuusin deesse. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo Waaqayyoodha. Yesuus maal daree Waaqayyoodha. Kanaafuu Yesuusin erga deesseeti Yesuus Waaqayyoodha erga ta'eeti Yesuusin ergesiin deesse Yesuus Waaqayyoodha Maryam Waaqayyoon deesse jechuudha. Agaruma mitiire? Dubbii Waaqayyootiin Yesuusin deesse. Dubbii Waaqayyoo immoo Waaqayyoodha. Dubbichi immoo nama foonii ta'ee ishee irraa bu'e. Yookiin immoo ishee keessaatiin gara namaatti mul'ate. Gara namaatti dhufe. Biyya lafaa irratti Ammaati Yesuus Waaqayyoodhaan jenneesa. Yesuus Waaqayyoodhaan jenneesa. Eeyyee dubbii Waaqayyoo Waaqayyo waan ta'eef Yesuus Waaqayyoodha. Eeyyee. La Yesuus dubbii Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Dubbii Waaqayyoo Waaqayyo. Yesuus immoo dubbii Waaqayyooti. Yesuus dubbii Waaqayyooti jette. Dubbii Waaqayyo matama dubbii Waaqayyooti. Andee mataa maleekotaa tiire maa? Yookiin immoo mataa uumaman biraa tiire? Kanaafuu dubbii Waaqayyoodha moo miti? Maal si fudhadhee barmaa deebinee dubbiin kee waan tokko ta'ee si mataa Bara dubbiin kiyya awwaliin jedhamu. mataa Fakkeenyaaf kee garaa haasawaan namaatti haasawaa jiru kun awwaliin jedhamu. Amma fakkeenyaaf amma awwaliin qabdee reebuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma awwal hidhuu dandeessa. Garuu ammoo dubbii kiyya hidhuu hin dandeessu. Dubbiin waan hidhamuu miti, waan qabamuudha miti, waan harkaan qabamuu miti. Dubbiin nama ta'uu hin danda'u, waan biraa, waan mul'atu ta'uu hin danda'u. Atamma akka jettee Yesuus dubbii Waaqayyoodha jettee hin jirti. Tole, erga akkas taate Yesuus ammoo dubbii Waaqayyooti jette. Kanaafuu kan Maryam deesse sun Waaqayyoodha jechuudha. Gabaabsinee Lakki dubbii Waaqayyootiin Yesuus hin deesse. dubbii Waaqayyootiin Waaqayyoon Yesuus hin deesse moo dubbii Waaqayyoodha deesse Maryam? Dubbii Waaqayyootu gara Maariyaam keessaan gara namaatti mul'ate nama foonii ta'e nu gidduu buufate jedha. Dubbichi immoo dubbii kaleessa Waaqayyoo waan ta'eef dachee kanaan, samii kanaan, aduu kanaan, bishaan kanaan wanta hundumaan ta'iidhaan taasisanatu maal ta'e guyyaa sadhumaatti bara sadhumaatti immoo nama foonii ta'ee dhaggeeffadhu. Akka macaafattiin si deebisa yaakkii nama foonii ta'ee nu walakkaas buufatee jedha yookiin immoo gara biyya lafaattis mul'atee jedha. Nama foonii ta'ee ta'e jedhame ta'uudhaan nama foonii ta'ee jedha. Haadha qoroo. Ati bari baratteen jirtu jedheeti malee kiristaanni sillaasatti amanu tokkoon isa dhugaa akkana jedhu hin jiru. Qomee awwaal. Akka ati jette kana ta'e haa ta'u ortodoksii haa ta'u hin jiru bara. Wayi dadhabbii warra kootii maaliif bishaanitti naqxuu gareen kun hin baranne maal jechuudha Naa dhugaa akkana jedhu hin jiru ati hin beektuu jedheetiin malee kiristaanni kamu pheenxee haa ta'u ortodoksii haa ta'u kaatolikii haa ta'u warri sillaasatti amanu tokkoon warri sadan tokkummaatti amanu tokkoon isaatu akka ati jette kana jedhu hin jiru. Tokkummaan isaatu. Maaliif jennaan kiristaan fakkeenyaaf Eeshi jedhe asee. akka na dhageeffadhu mee waa sitti himaati. Kiristaanni warri sillaasatti amanu guutuun isaatu qaama sadiitti amana. Durum 3% kan jedhan beektame qaama sadiitti amana. Qaama sadii jira jedhe. Of danda'u ana akka jechuu danda'u jira jedhan. Sagalee wagguu jedhamu maqaatu sagalee jedhama malee dubbii dubbatamu kanaadhaa miti. Dubbii Waaqayyo dubbate jedhamu kanaadhaa miti. Sagalee wanni jedhamu kiristaana warra sillaasatti amanu guutuu birattu. Mee dhaqiiti yoo an sobe natti deebita. Ijoollee amma TikTok irra lallabdu kanaa miti. Qeesii gurguddaa gaafadhume. Akkuma hin jedhe kanas jedhan. Jecha sagalee Waaqayyo lamatti qoodamaa jedhan. Sagalee uf danda'aa fi sagalee Waaqayyo dubbatu. Sagalee uf hin dandeenye jedha. Sagalee Waaqayyo dubbatu jedhanii. Bakka lamatti qoodan. Sillaasetti warri amanu guutuun kaatolikii haa ta'u, ortodoksii haa ta'u, pheenxee haa ta'u, waan uf danda'u sagalee uf danda'aadha. Qaama tokko jira jedhan ilma Waaqayyo kan jedhamu. Sagalee kan jedhamu. Maqaan sagaleedha malee dubbii dubbatamuudha miti. Dubbii dubbatamu jedhanii amanan. Ati amma bara hin beektuu jedheetiin akkasii wajjin haasa'u jira. Qeesiin kamiyyuu akkana barsiisu hin jiru. Qeesiin kami warri sillaasetti amanu guutuun isaatu jechuudha. Isa kana yoo an sobe ammoo natti deebita dhaqi itti gaafadhu. Si galtee dhaqi itti gaafadhuuti qeesii kamiyyuu. Hayyee amma ammoo akkuma jetti sanitti si wajjin haa deemu. Anoo qeesii irraas guddaa hin qabu. Macaafa qulqulluutti naman. Dhimma qeesii. Okay. Tole. Akka ati jettee haa deemu. Ani akka macaafa qulqulluutti Hayyee akkuma amanutti ati jettee haa deemu. amma fakkeenyaaf qaama sadiidhaa kan jedhu qaama sadii sana asitti fidee hin fayyadamu. Maaliif inni kun hundee gola jabeessuudhaaf iddootti baradhu teewooloojiitti na fayyada malee asitti isin deebisuudhaaf na fayyadu. Maaliif garuu hundee amantii gola jabeessuudhaaf na fayyada. Akkamitti akka nu badhe qaama sanas ni beekaa. Siigalee qaama sadiitu jira waaqa sadiitu jira ni nan barsiifne macaafni qulqulluun innis nan barsiifne barsiisonni koos nan barsiifne akkan baradhetti siigalee kanaafiyyuu qaama tokko sanarraa fakkeenyaaf ammayyo Waaqayyo ol ta'ee jiru yookiin waaqa guddaa dacheef samii kana uume bira sagaleen kanuma isaati hafuurrillee kanuma isaati. Abbaa jechuudha. Abbaa isin jettanii kan hin tinettan jechuudha. Abbaan kun hafuurri isaas kan isaati sagaleen kunis kan isaati jechuudha. Dubbiin inni kaleessa ittiin dachee kanaan ta'e jedhes samii wanta hundumaan ta'e jedhes sagalee isaati.
yookiin immoo jecha isaati jechuudha. Kan inni ittiin abboomaa ture jechuudha. Dubbiin isaa immoo maal ta'ee jedha gara dacheetti yookiin immoo gara Maariyaamitti yeroo dhufetti nama foonii ta'es nu gidduu buufatee jedha. Kan ayyaanaan guute yookiin immoo kan ifaan guute ulfinaan guutes agarree jedha. Guutummaa isaa yoo dubbisachuu barbaadan jechuudha. Amma immoo hafuurri waaqayyoo Nama waaqayyoodha. foon uffatee jedhuti. Macaafa hin dubbifne yoo ta'e malee nama foonii ta'e jedha malee. Nama Foon foonii uffatee ta'ee jedhu. Hayyee jedha. akkuma teette san irraa Nama fuunu. foonii ta'ee jedha. Akkuma teette sirraa fuunu yeroo takka. Akka itti fayyadde sirraa fuunu. Akkuma itti fidde sanitti jechuudha. Amma sagalee waaqayyootu nama foonii ta'ee jechuu jirtaami. Macaafa jedha nama foonii ta'es nu gidduu buufatee jedha. Tole akkuma macaafni jedhu jedheetti rakkoo hin qabduuti. Macaafni keessan akkas jedhaami. Akkuma macaafni Sagaleetu nama foonii ta'ee jedhaami. akkuma macaafni jedhuttan jedha. Hayyee waaqayyotu nama foonii ta'ee jechuu gabaabumatti. Laa 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 laa. Laa. Maaf Maal yeroo mormite kaleessa sagalichi nama waaqayyoodha jedha nam macaafni. morma nam Macaafni mormuun morma jirta. nam morma. Laa 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 nam Eega morma nam mormite morma. maarri eega mormite Mi'i deemi waaqayyotu nama ta'e. maal gurratti alaatee bisaree macaafni mormu jirtaati. Laa 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 laa. Ila dhaggeeffadhu waaqayyotu nama foonii ta'e hin jedhu kwaa. Sagalichi Dhugaadha. waaqayyoodha hin jenne ate sagalichi waaqayyoodha jedha macaafni. Maal Sagalichi eega maal sagal waaqayyoon taate sagalichi ammoo nama foonii erga ta'eeti waaqayyotu nama foonii ta'e jechuudha. Tanumaa miree lakkii sagalee maal kaleessa yeroo sagalee isaatiin dubbatee lafa ta'e jedheeni. abdii Qoy mee qofa qofa qofa. kiristaana itti ol seensi mucayyootadha. Mucayyoon tun kiristaanummaa Eeshi hubachuu jirtu eeshi kiristaanummaa ayyaas keessaa maxaa hin qabdu. gaaffii tokkitti Maamira itti naanna'an. Mee kiristaana hin wayiidhaa gaafatu. way ijoolleen si mormuu jirti jala kana. Ijoolleen Ishi kiristaanaa nan mormuu ba'a. jirti akka jettu kana. Waa gaafadhu. Dhufanii mana kootti naa gaafatanii gaaffis hin gaafadhu. Laakki anoo eeyyamamtuu miti. Kiristaana yoo taates eeyyamamtuu miti anoo. Ati dhiisi Musliimota ati taates ati dhiisi mee. Akki Awwa akki istaasawwan jedhe waaqayyotu nama foonii ta'ee mi garaa gabaabumatti. amma bakka rakkoon qabu isa kana dadhabdanii mini waan isinii deebisu tan mee Ustaazi gaaffii isin ortodoksii mannaan gaafatan waldee sangalchaan hin baaf rakkoon qabu. Anu garuu waldeen gaafadhaa ture akka amantaa kiristaana ortodoksiidha lakkoofsa tokko qaata barreessa. Ayyeeshi waldee Okay, galchaan. ortodoksonni Ayyee firmaayyuu waa'ee galchaan keessan hin hime beeku nan gaafatan. galchaan hime akka mucayyootu hin jettu mee mucayyoon Laa kiristaanummaa hubattee hin jirtu. Kiristaanummaa waan tokko hubattee hin jirtu hubadheera. yaada koroo. Laa Hubattee hubadheera. hin jirtu akkamitti akkana jette mee ijoollee kiristaanaa galchinaa kun. Yeroo Waldee takka Laa sittaa hubadheera. hime. jedhu Gaaffii sangalchaa waldee gaafadha. mucaa. Warra Mee ortodoksii koo fi ana wal ijoollee biran kiristaanaa sii galchinaa. Kiristaanaa miti ustaasa yoon gaafadhe. Waldee Qoy mucaa mee suusuu kiristaanaa. si baaseetiin boolti si galcha. Qoy kiristaanuma sii galchaa mee. Akka sittaa himtu mee maali? ijoolleen kiristaanaa. Kiristaana Ijoolleen tokko si kiristaanni gaafadha. akkanatti hin amanu. Kiristaana iddoo kana teessee Yesuus hin gantu tokko illee hin fudhadhu. An amma sirraa Bari gaaffii tokko ganuudhaa fudhadhee miti jira. barsiifni Lakkii. teolojiin kiristaanaadha tokko kaakana akka ta'etu kana barsiisu hin jiru bar. Ufiin Teoloojii giddiidhaan dhufee dhiibuu jirta ati fayyadamu. mataa kan keetiin dhiibuu jirta akkam si goona Teoloojii isa. ibsi awwal kiyya teoloojii dhufee sitti hin fayyadamu. Lakkii. Hin fayyadamu mana kanatti. Maal fayyadamte re'ati maal fayyadamte maal Lak natti himuu jirta. teolojiin dhaggeeffadhu. Teolojiin kiyyaa akkamitti akkan baradhu inni kun hundee kiyya hundee amantii kiyya gadi faggeeffachuuf akkamitti akkan hubadhu inni kuni fakkeenyaaf amma ammatti akka teolojiitti qaama sadi jira kan jedhu yoon fide qaama sadi kan jedhu macaafa keessa naa fide yoo jette mee reessaan fida maafin dubbadhee sitti taa'ee macaafa waliin borcaan fayyaan qabu fayyaan qaba bar akkamitti akkan hubadhee natu beeka waan ta'eef dhufee sitti hin borcuwaan. Dhugaa dhuguma siin jedha bar waan achirra jirtu kallattii walitti himna. Maal kolfu jira waan. Walii galatti ustaas akka kiristaanummaa akka itti amantuu fi akkasitti dubbattu gargarii jechuudha. Laa teoloojii fidee sitti Laa fayyadamu. teolojiin kiristaanaadha. Inni kun Teolojiin hundee kiristaanaa amantii sirriidhaa miti. Ragaadhaaf hin qabu jetteeti dhiifteeti waan si fakkaate ofu jirta. hundee amantii koo gadi jabeessuuf. Hundee amantii koo naa jabeessa. Mee Malee inni kun maammuyyee kana wajjin haasa'e. Maammuyyee wanni mucayyoon tun jettu sirri maa akkanumatti amantanii mee isa gaafadhaa qoy. Nagaadha akkam nagaadha ati nagaan hin dursu Fayyaa jirta akkam nagaadha. jirra gooftaa faqadatu Baga jiraatte. Wanni mucaan tun jettu sirriidha akkumatti amantanii akkuma mucattiin tun jettutti. Maal jette? waan ishiin jettu nan deeggara sirriidha waaqayyootu sagalichi waaqayyoon bira ture jedha sagalichi ofii isaatii waaqayyoon ture jedha waan ta'eef waaqayyoomatu nama ta'ee namootatti mul'ate jechuudha. Isiin ammoo akkas jechaa jirtu kaakuno. Akka Isiin waaqayyotu nama ta'ee ka jedhu deeggaraan jirtu ati. Maal waan isiin jettu man deeggaramaa jettasa? Dhagahuun turre moo afaan Oromoo? Waan isiin waaqayyotu nama ta'ee hin jedhu isiin jechuu jirti. Ati immoo waaqayyo nama ta'ee jechuu jirti. Maammuyyee waaqayyo guutummaa ishiin guutuutti raawwate nama foonii ta'e moo anaaf akkasitti waliin karakkaru no ati naaf hin deebisne isaan maaf deebise abshiraatti dhiisatti beekaa waliin hin tole haadha qaro
haadha qaroo sirriidha. Garuu awwalee akkamina beektaa wantichi? Wal Akkamitti sattaruun itti isaa. amanuuti Ati kama amatu Waaqayyo mucayyoon jettu tayyib amma sitti waaqayyoon nama ta'ee jechuu jirta mucayyoon ammoo waaqayyo nama hin taane jechuu jirti. Bar waan aa, maali isin maalitti ati maalitti amantame? tole ela Waaqayyootu utuu Waaqayyo waaqummaa isaatiin namootatti mul'ateera ta'e namni Waaqayyoon dura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafiyyuu Waaqayyo ofii isaatii nama isa foonii kana ta'e nama foonii ta'e foon uffatee namatti of mul'ise. Iyesuus Kiristoos yeroo waggoota 2000 dura biyya lafaarra ture waaqa ta'e nama Kanaafuu ati ta'e amma garuu qaamaan sibiratti Waaqayyoodha. waaqayyootu nama ta'e Waaqummaa matti jechuudha. amannan. Amma nama miti inni Waaqayyoodha. Waggaa 2000 dura garuu waggaa 33 Okay, nama ta'e tamam. lafarra ture. Amma isaan irraa hafuunu akkuma jiru kanatti irraa hafuunu ta'e. Amma waaqayyotu nama ta'e jettee amantaa jechuudha. Waaqayyootu eegaa siin baasa luqqisa yoo barbaadde. Luqqisa sii baasuu Luqqisi nan baasee danda'a. homaa rakkoo qabuuti mee ayyee gaariidha amma. Maryam gaafa deessu waaqayyo deesse moo nama deesse Maryam? Maariyaam gaafa deessee yes Waaqayyo deesse moo nama deesse? gaariidha. Maariyaam gaafa deessee Waaqayyo isa nama ta'e Waaqayyo isa bifa namummaa uffatee dhufe sana deesse malee Waaqayyoon deesse miti. Inni ofii isaatii uumaadha. Durayyuu inni Maal jechuun uumaa bifa ture. namummaa Garuu uffate jechuun maal jechuudha? bifa namummaa uffate Eessatti argite jechuun bifa namummaa fakkeenya uffate yoo kan jedhu? indee gad of deebisee nama ta'e dhalate waan hundumaatiin nama ta'e Nama mul'atee ta'e jedhi kaase ulfina nama isaa hundumaa uffate nama sargineera. uffate hin jedhin nama ta'e jedhi. Kan nama ta'e suni waaqa nama Yes. ta'e deesse Maryam. Ati meeqa gaaffii tokko si gaafadha. Waaqayyo nama ta'uu hin danda'u jechuudha yaadi kee. Maal godhuu danda'a gaafataa nama si gaafachuu jira ni bar sirraa baruu jira waan mucaan jette sirraa baruu jira. Waaqa nama ta'e deesse Kanadha Maryam. yaadi kee sun. Waaqayyo nama ta'uu hin danda'udha yaadi kee. Waaqayyo nama ta'uu hin danda'u. Namumatu nama dhala. Namni nama waaqayyoon dhaluu hin danda'udha ni yaadi kee. Nuti waaqayyoon deesse Ani jechaa yoo jirra. achi bira hin Waaqayyo geenye agarsiisa achi bira hin geenye osoo bira hin geenye muddamiin. Ani bakka isaan bira hin geenye osoo bira hin geenye ariifatiin. Ani kasiin jedhe galma kee waaqa hin nama bariin ta'e galmi deesse kee Maryam kanuma. siin jedhe. Maal galma bira Waaqayyo osoo hin isa geenye nama maaliif ta'ee mul'ate. agarsiisa? Okay. Esh. Waaqayyo isa nama ta'e mul'ate deesse Maryam. Okay. Kanallee akkuma Ee, jirutti raafuunu. Amma waaqa nama ta'e deesse Maryam. Tole. Gaariidha. Ayyee irraa fuunu akkanumatti ayyee. Tole. Waaqa nama ta'e deesse Maryam. Kun amma mucattiin garagara jirtanii jechuudha. Waan mucattiin na deebiste waan biraa kun immoo waan biraati. Tole. Waaqni waa'ee nama mucattii taatu isati. Isin waaqni iyyuu hin namatti beektanii ofii jijjiirama. keessanii. Eh? Gaariidha. Waaqni namatti hin jijjiirama. Takka. Lammaffaadha ammoo waaqni namatti hin jijjiirama gaafii tokko waan kanaa wal qabate. Lammaffaadha ammoo waaqa Tokko. meeqatu nama ta'e? Waaqa tokkichatu nama ta'e moo waaqa sadiitu nama ta'e? Waaqni meeqa jira si biratti? Okay. Kan nama ta'e kun meeqa? Yaadi gaariidha. Waan tokko beekuu qabna gaaffii kana dura. Nuti sammuu keenya ishee xinnoo ishee waggaa 25, 26, 30, 40 caallee kanatti umurii isa amma keessa jiru kanaan dandeettii waaqayyoo isa waaqaaf lafa uume hubachuun baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu waaqayyoo nama ta'ee bifa namummaatiin dhalachuu hin danda'u jechuun mataansaa hojii waaqayyoo keessa galudha. Maaliif? Waaqayyo nuuni erga nu uumeetii karaa keenya nama ta'ee mul'achuu hin danda'a. Aangoon kan isaati. Waaqayyo abbaan akka jiru hin amanna. Waaqayyo abbaan kana uume eenyudha? Waaqayyo abbaan uumaadha malee uumamaa miti. Waaqayyo abbaa eenyutu uume jennee sammuu keenya utuu yaadneetii maraatummaa keessa galuu dandeenya. Utuu waaqayyoon garas eenyutu jira? Waaqayyoon eenyutu uume yoo jennee hin cinqamna jechuudha. Waaqayyo ofii isaatii uumaadha. Waaqayyo maalirra jira jedhee. Akka si Akkuma gaafa kana irratti deebisuu ofii dandeessu ati yoo isaatii deebisuu hin dandeenye si deebisuu hin qaqqaan jira danda'u deebii kee yeroo takka. dhaggeeffadhu. Si Gaaffii ani si deebisuufan gaafate jira. qofatti xiyyeeffannaa kennu. Yeroo takka dhaggeeffadhu dur. Dura dhaggeeffadhu. Waan abba waaqayyo Akka eenyutu uumee fi midhaan isin gaafanneen. Kanan gaafatu yes. ani musliimaan. Ani kan si gaafadheen tokko waaqayyo nama ta'a hin jijjiiramaayyuu siin jedhe takka. Waaqayyo macaafa keessatti ani hin geeddaramu jedhe macaafa. Ali qayyarim jedhe dubbata. Inni Eessatti egzaabeelli akkeedha ali naa baasi. qayyarim jedhe Naa dubbata. baasi. Naa baasi iddootti ani hin geeddaramu jedhu. Luqqisa keessaa naa baasi. Hin geeddaramu kan jedhu moo? Ani hin geeddaramu kan jedhu naa baasi. Waaqayyo hin geeddaramu kan Abdii inni jedhuu baasiif fi yeroo takka dubbii koodhaaf hin kana wanti geeddaramu jechuu jettaasa. isaati malee Abdii baasiif mee? ani naman ta'u jechuu isaa miti. Akki Ani naa hin baasi. geeddaramu kan jedhu Hin geeddaramu. barbaaddaa mi'ati? Naa baasi. Eeywa isa kana sii baafna sii baasnaaree kaakana kana maal hin baafnaaree maal gittim goonee baafnami? Okkono tanarra. Amma baasi Saree luqqisa gadi yoo taa'e taraaraan deemna. waa irra jette jennaan kan barbaadutu ba'e jette. Wangeela bukkee Ayyee jira laan. kana sii baasnaaree si bareechinee sii baafna. Abdii baasiif mee Baasi yoo baasi. wannaa tokko hin. Ayyee nan baasaaf nan baasaaf.
Akkana hin jiru. Baasii fe'ee kan mubaala xixiqqaa sanii wayyaadha. Ayya. yaa ilaahal aalamiin. Ayya. Dhiibaa sana obsa akkasumatti. Kuticha natti minan nan baasaati. Gana sirchi gochaa harta hima baadheerra. Kutaa sana natti minan baasaati. Milkiyaas boqonnaa Seerota tokko akka tokko boqonnaa. milii Naabaa barreeffatu. saaxiini. Naa baasi. Si baasuu jira, Maaliin noobsi. naa barreessan gurbaa? Maal ta'e gurbaan? Nuti warra of ta'ee deemu malee warra namatti hirkatu miti. Dubbis. Kutaan kun eessa eessadha? Dubbis. Macaafa eessaadha? Eessayyuu haa ta'u Gadi baay'ee butti xiqqoo qoshi. dubbisi dura. Booda hiikuuf deemtaa yoo ta'u Gadi tokko butti. beeksisaa hin beekin. Dubbis. Teeksisaa natti migaa. Dubbisi dura. Dura Teeksisaa dubbisi. beekuun qaba bara. Dura dubbisi. Nan dubbisa itti Siin fufee ani mara waaqayyo tokko waan hin ta'eef iggeeddaramu. Kanaaf ilma Yaaqoob isin raawwattanii hin banne. Bara abboota keessaniitti jalqabdanii amma ammaatti isin seerota koo irratti Maal jedhe isaan waaqayyo waan ta'eef hin geeddaramu ka jedhu sana isa arguu hin jirtaani? eegnes. Ani waaqayyo gooftaa machaa gara kootti deebi'a. Haloo. Ani gara keessatti nan deebi'a. Yaas. Yes, etta isaan hin Haasawa geeddaramu jedha kun arguu jirtaa mitiire? Kanaafiyyuu waaqayyoon geeddarama jechuu keedhaa argamu. Maal jechuu jira isa mucaan? Luqqisa Maal maal asii dhoksite jedhu? kutaa sana? Ehoo. Milkiyaas hin keessa jira Akka kusii ati booda himan. hiikaan isaa akkana biti hin jenneef. Kutaa kana naaf Milkiyaas boqonnaa. gadi buti. Hin beeka jedhee itti Seenaa busee baraadha. nufi baramma kan ta'e qata kan booda. Milkiyaas boqonnaa Hafuura sadiidha. qulqulluun isinii galanuun jechuuf deema. Tole shoo. Kanaaf Shoo dhoksee bara. bara. Hafuura Amma qulqulluun nurrumaa beektu argee isa dhimma itti bara. hin dubbatin. Mooqaa Inni siin dhaabbachiisan galu kitaabee. baay'ee ulfaata. Kunoo jalqabe bara. Ila kunoo siin hin jenne. Kanaafiyyuu waaqayyoon geeddarama jechuu keedhaa wal qaasimu. Amma waaqayyoon geeddarama situ jedhee barsiitu nama ta'a jedhee malee ana jedheesa. Maal jedheesa mucaa? Eshi callisi. Ammoo gada barsiisan Waaqayyo nuti ta'a bara. ani Ammoo hin gada geeddaramu. bakka hin beekne amma milkiyaas ennaa nama barsiisan nuti ta'e. Anatu balleesse badabdi. Maal sii godha? Osoo Kutaan kun himu koo kan inni baannee dubbatu waa'ee maalii akka ta'e hin Akkasuma beektu. barsiisaa nuti ta'e laal kun ila kun arguu jirtanii miti. Amma kun irraa itti dhufe. Eshi awwal. Luqqisa naaf Bakka iddee iyyuu miti. beektu amma kana sitti himnee kutaan kun kan inni dubbatu naan jedha. Eshi luqqisa naaf iddeettamni ati. Naaf iddeettamni mata dureen kutaa kanaa maal jedha? Mata duree dhiisitaati. Waan tokko hin beektu Bakka baabaa hin seettee beeku amma ba. sii baafnee. Ati akkasumatti lafa kitaabaatti dubbifta. Fiiziksii ni jettee barmachaa. macaafa sii himne ammoo barsiisaa nuti taataasaa gurbaa. Dhaguma majjaan kan hin Kanaafiyyuu waaqayyoo ofii isaatii karaa nama ta'ee kiristoosiin ta'ee mul'ate jechuudha. Kana yoo barbaadde immoo luqqisa isaatii kennuu danda'a. Qolaasaas irratti waaqayyo karaa hundumaatiin iyyuu karaa Yesuusiin karaa hundumaa ni mul'ata jedha. Yeroo dagatake giddiidhaan si kolfisiisa. Ustaazawwan. Ustaazawwan. Anaan nan galchitanii? Anaan nan galchitanii? Alaqaroo jarri hubachuu si hubachuun barbaadan gurratti dhaggeeffatan hin qaban. Ofii isaanii haasa'u duwwaa. Erga sani bannee kaanee mee eessarra jira nuun jedhee nu gaafatee ka'ee ammoo kan isiniin galle isiniif ibsaa nu dhaggeeffadha nuun jedhe. Ka bakka isaatu hin beekne ammoo tan argee ammoo tan isiniif ibsaa. Sirrii dhaga. Rakkoon qabu gaaffii kan koo amma xumuradheera waan tokkotti isin gaafadheen baawamman. Asitti illee waaqayyo akka geeddaramu fakkeenyaaf amma sahii musliim 180 irratti inni boca jijjiiraa jedhallee rakkoon qabu isa kanallee waliin falminu. Musliim eessatti beektaati yoom takka dubbistee yoom takka baratte. Dhugaa barachaan jechuun barachaan jiru garuu dubbisaan jira. Nama na barsiisu Sammee maal illee jedhe garuu hadiisni sahii musliimirra jiru tokkoffaan maal jedhame maal jedhee jalqaba. waa'ee tokkoffaa isa otoo hin taane sahii musliim 180 irra naqxee yoo naa Tokko sun dubbiste illee dubbise geeddarama. Isa miti tokko gaaffii bu'ee nu garuu. dhageesseessa. Mee sahii musliim kitaaba kamiin jalqaba irratti sahiin musliim kitaaba maal jedhuun jalqaba erga dubbisaa jiraate. Isa dhiisi kun ammoo baalii baadhan jedhe sallee amma justiin hima. Isa kana otoo hin taane inni geeddaramaa sitti barbaade. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ati. Akkasiin jedhe fakkeenyaaf macaafni qulqulluun jedhamu seera uumamaatiin jalqaba. Ayyee kanan beekamaa dhimma si himee jedhe. Mul'atu Anama waan isiin xumurama. quraanaan Sahiin musliim maal beeka. jedhe kitaaba kamiin jalqaba kitaaba kamiin xumurama. Irra caalaa quraanaan irraan beeka garuu bakka kana waan fudhadheef hin qaba. Isin iddoo kana maaliif hin qabadhe toon dubbisu. Akkamiin godhatte isaa jalqaba osoo hin Sagalee seenin namni inni natti giddiidhaan deebisa. akkana utaaltee keessa seente moo?
maaliif hin argadde beektaa achi keessa fakkeenyaaf amma Waaqayyoo fakkeenyaaf akkamitti Yesuusiin ta'uu danda'a akkamitti karaa Yesuusiin nutti mul'achuu danda'a jettu boca isaan jijjiira Allaan hin jijjiira eega guyyaa dhumaa sanatti warra An salaata akkasiin hin jenne. salaata isaanii Akkasiin hin fakkeenyaaf jenne. addarraa beekuun okay hayyee isa kana kan isaaniif hin fudhadhe kun gaaffii koo miti hadiisa gaafachuu illee hin danda'u Akkasiin hin jechuun jenne. hadiisa gaafachuu hin Akkasiin barbaadu. hin jenne ani. Akkasiin jedhe. Akkasiin jedhe. Akkasiin jedhe. Oh Ati my God. muslimiin kitaaba duraan beektu kitaaba xumuraan beektu akkamii keessa seente kanuma na dhibe. Nan dubbisa kaa. Way. Akkamiin dubbise tokko sun jedhin qixxeeman filli jedhee keessuma buuteessa. Maal intiniidha kaa kitaaba miti bara aappiidha. Fakkeenyaaf macaafa kun dubbise. Seera uumamaa fakkeenyaaf musliimoonni nuti muslimtoonni maal jedha kitaabni macaafni kiristaanaa maaliin jalqaba maaliin xumuramaa ni beekna. Kan keenya immoo Fakkeenyaaf seera tokkuma kaa. uumamaatiin jalqaba Gaafata mul'atu lamaan isiin qabu. xumurama. Kan keenya lama miti kaa kan keessa Eh? hadiisni kophaatti kan danda'e quraanni mataa isaa kan danda'edha. Quraanni mataa isaa kan danda'edha. Laa Anama akkasiin quraana jedhe maal sayini musliim bar suuraan kitaaba tokkoffaan ittiin maal jalqabu jedhaa? qaba yeroo takka. Yeroo takka na dhageeffadhu mee wasiin jedha. Hadis sayii musliim Okay. kitaaba ittiin jalqabu qaba. Kitaaba xumuramuu qaba. Eeyyee. Nuti ka beeknu Eeyyee. jechuudha. Kitaabni jalqabaa Akkasuma. maal jedha kitaabni xumuraa maal jedha. Kanuma qofa naa himi. Anoo quraana irratti xiyyeeffadha malee hadiisin xiyyeeffadhu sanayyuu aappii waan ta'eef lakkoofsa sana yeroon itti barreessu sana naafidha. Lakkoofsa isin itti barreessite naa. Tole ayyaa attan haadhiisu Inni kun gaaffii koo miti bara. Eshi quraanni Gaaffii koo miti. quraanni yeroo takka quraanni suuraan jalqabaa maal jetti suuraan xumuraadha maal jedhamti. Kan xumuraatiif kan jalqabaa qofa naa himi. Akkam. Suuraan jalqabaadhaa maal jedhamti suuraan xumuraadhaa maal jedhamti yaamamti. Ka jalqaba buute moo kan jalqabuma fakkeenyaaf amma haayata tokko irraa kan ka'u boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kan ka'u moo kan jalqaba buute. Naaf hin galle waan ati jechuu barbaade. Suura boqonnama tokkoffaa boqonna xumuraa qofa naa himi. Gadi laaliin ammoo achitti tuttuqaa jirta si argu jira. Laa rakkoon qaban ammayyuu maal viidiyoo baheen jira seete moo maqaa rabbii kee akkam mararfataa akkam rahaamata godhaadhaa jedhani sun. Lakka akkasiin hin jenne boqonnaa jalqabaatii fi suuraa jalqabaatiif suuraan beektu moo suuraan beektu isa quraana dubbistaa suuraan beektu. Suuraa faatiyaa jedhama iddoon sun. Suuraan xumuraa maal jedhamti? Ansaa moo maal jedhama naan galu afaan arabiffaa keessan. Ansaa moo maal jedha dhugaa. Maarree akkas nyaaran guuriin kaa wayi arabiffa bar. Yaa mucaa. Naan asumatti akkasitti quraana irratti xiyyeeffadhaan hun jedha maal jedhee jalqaba maal jedhee xumurama amma kun qaaliin tunuyyuu hin beektila. Quraana dubbisa. Laa namni Akka hundattuyyuu quraana dhugaa dubbisa. rabbiidha fatiyaa jedhani jalqabaan sun immoo fakkeenyaaf annasaa jedha wanti isaa yoo Fatiyaan jedhu Faatihaa jedhama malee Fatiyaa miti Fatiyaa maqaa namaati. Fatiyaan no ano fatiyaan jenna Al-Faatihaa jedhama. Suuraan xumuraallee maqaa qaba. Eeyyuu akkas. Kitaaba dubbisi wannaa qofa osoo hin taane ati Okay, nan dubbisa bar. Dhuguma dubbisee ela jechuudha waan si garramu awwal. Dhugaa dubbachuuf waan asirraa namni takka gaafatu tokko guyyaa tokko gaaffii natti ta'e hin beeku. Waan ofii koo dubbisutu gaaffii natti ta'a malee. Aan amma fakkeenyaaf har'a ta'uun dubbisu suuraa kurnaffaa suuraa nuusuu moo maal jedha suuraan nuusuu jedha. Sagalee eenyuun natti deebisaa? Oh my god. ati wama jette jedhi itti dubbadhume suuraa nusuma san jedhime. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Inna illahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhi. Okay, suuraa kurnaffaa mashi akkasumatti suuraa kurnaffaa. Aga'u Ayyee jirtaawwan. gaafadhu. Suuraa Eeywa. kurnaffaa fakkeenyaaf achirratti otoon dubbisuu ayata 90 wayina fakkaata. Beekumsa eenyuun namaa kennaa awwal. Ansuutuma jedheeti si gaafadha akka keellee naman sardu. Beekumsa rabbitu namaa kenna. Okay. Walii gallamini kana. Rabbitu namaa kenna. Okay, yes. Suuraa 90 ayata 92 wayina baasme. Dubbisi. Dubbisi homaa rakkoon qabu kan si dhagaa. Ayyee shi qoy nan baafadha bakka isaan baafanne. Ayya nan baafadha. Daqiiqaa sekoond. Baafadhuti dubbise. Okay. Akka jedhu suuraa kurnaffaa ayata 93 irratti nuti dhugumatti ilmaan Neetworkiin Israa'el kiyya moo kan isiitti deddeebisu jira. kankeeti waaqamee mi'uuti godhume takka amma dubbisee qabu. Okay. Tamam, itti buuf.
Okay, galatoome. Kunoo amma sirriidha. Nuti dhugumatti ilmaan Israa'el iddoo kabajamaa samii fi misraa keessa isaan shamii fi misraan keessa isaan qubachiifnee jirra. Shaamii fi Wantoota jedhe. gaggaarii Shamii miti. Shaamii fi jedhe. okay, ayyetti naa guuttee dubbifta rakkoon takkan jirtu jedhe. Wantoota gaggaarii irraas soorata isaaniif kenninee jirra jedhe. Hanga beekumsi isaanitti dhufutti wal hin dhabne jedha. Beekumsa eenyutu itti dhufnaan wal dhabanii eenyu beekumsa kennuuf. Kana bichaa naaf ibsi ayyee. Sakaan boodatti darba. Beekumsi rabbi biraatti dhufe. Beekumsi silaa rabbitu namaa kennaa jette. Silaa beekumsa rabbitu namaa kennaa. Beekumsatti dhufe jedha. Beekumsi Amma rabbi beekumsi biraatti dhufe isaanitti siin dhufutti jedhee wal hin miti dhabne jedha. Lakkii beekumsi rabbi akkasii biraatti jiru dhufe baadhaan jedhaa fakkii jira. hamma. Era dhaggeeffadhu waan siif hima. Beelaa nuti dhugumatti ilmaan Israa'el iddoo kabajamaa Shaamii fi Misraan keessa isaan qubachiifnee jirra. Wantoota gaggaarii irraas soorata isaaniif kenninee jirra. Hanga beekumsi isaanitti dhufutti jedha malee hanga beekumsi rabbiin irratti dhufutti yookiin rabbi irraatti dhufutti yookiin ana irraatti dhufutti hin jedhu bakka kanatti. Isumayyuu maal jedha beekta isaanitti dhufutti wal hin dhabne. Dhugumatti gooftaan kee guyyaa qiyaamaa waan isaan keessatti wal dhabaa turan keessatti gidduu isaanitti ni murteessaa jedha guutuusaa yeroo dubbisu. Wanta asirratti si gaafa hin takkiyaa. Beekumsa kamtu itti dura wal hin dhabne ilaali. Beekumsi kun itti hin dhufne wal hin dhabne. Erga beekumsi itti dhufe immoo wal dhabani. Beekumsa eenyutu itti dhufnaa wal dhaban. Beekumsa eenyu kennuuf. Oh my God. Sagaleen kee maalatti deddeebisa wayii. Beekumsi rabbi biraatti dhufnaan beekumsi. Sagaleen kiyya dhagaamu jira jamaa. Hin dhaga'ama ustaaz naam hin dhaga'ama. Garuu deddeebisa nama. Eeywa. Isin dhiisaa warri jaadhaa warri koomentii dhiisaa mutayyoo. Dhiisaa akkasumatti dhiisaa. Beekumsi rabbi biraatti dhufee siin jechuu jira. Beekumsi rabbi biraatti dhufnaani isaan wal dhaban. Wal dhabbiin isaaniidha. Kunin kafalee kun ammoo dhamane akkasitti wal dhaban. Beekumsi rabbii biraatti dhufe hin jedhu dura wal hin dhabne laata. Otoo beekumsi itti dhufe wal hin dhabne jarri kun. Beekumsi rabbiin biraatti dhufe hin jedhu. Otoo beekumsi isaanis hin dhufin wal hin dhabne jedha. Erga beekumsi kun garuutti dhufee wal dhabanii jedha. Beekumsi otoo gara walitti ilaaltes beekumsi ana biraatti dhufe kan jedhu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf duraaf duuba isaa ilaaleetiin ani waan Beekumsi rabbiin dhageeffatu qaama siif deebisa. Warra nuti kitaaba isaaniif kennine jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo iddoo dubbatu. Beekumsi akka isaan biraa akka rabbi biraatti dhufee ni dubbata kana keessatti. Fakkeenyaaf amma suuraa lafaa 40 fudhadhu. Yaa ilmaan Israa'el. Udkuruu ni'matii allatii an'amtu alaykum. Tolaan isirratti tola oole yaadadhaa jedha. Wa'ufuu bi'ahdi waadaa kiyya guutaa. Waadaan isin biraa qabu. Uufii bi'ahdikum waadaa keessan isinii guutaa jedhaan. Rabbiin akka isa biraa dhufe ni dubbata. Ammas ammoo suuraa lammaffaa 20 irratti illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala سورة لما فاتت دقدام كل سجل الرت سورة سدفات كل سجل إن الدين عند الله الإسلام أمنتان الله برت إسلام ماذا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم جريت دبته إرجع بكم سنة في ماله وروني سلا كتابك إن منسوب للنبي جل كتاب ينجو كنيف ربي تكنيف الذين آتيناهم الكتاب ورنوا كتاب سانف كني نجر كون آياتك كيس قوت القرآن كيس يجو كتاب ربي تكنيف بكم سكني جرسوني بكم سكتابات بكم سكتابات توراة إنجيل كنين جتشو سورة سدفا رتيو فرتيت إنجته سورة سدفا آت سدير رايو فرتيت إنجته نزل عليك الكتاب كتاب سكتب وسجل سكرين كين نجمام يا جماعة Calli sisi dhaggeeffachuu jira amman. أيوة Akka was barbaade. الله آية سورة سدفا Anatu si gaafate anatu si waliin haasa. Nam tokko akkas hin gaafate. Aya. يروتك أيوة موتي كبدا سكرين كيو نجمام جراتيجو والذي أنزل مالجد رب سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إرجعه نزل عليك الكتاب الله إن كتاب سورة بوسيج رجله أتشبود أمال جد وأنزل التوراة والإنجيل من قبل جد قرآن كان دورة توراة والإنجيل اللي بوسيج أن يتبوس ربوس بيكون سأن يبرا سروفه ربي برا إنسان تروفه أكتة بيكما أتا تجرت إنسان رت بيكون تروفه جد دبته أسيت دبته أو جد قرآن كيس بكبرات دبته تنجر إيجا بكبرات دبته قرآن كوتون توكو مسي قالته أما سمو ربي سبحانه وتعالى سورة لما فرت أمه ولما جاءهم كتاب من عند الله كتابني ربي ساني برا ساني تروفه جنان جن قالته كتابني ربي ساني برا ساني تروفه جنان نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
warri kitaaba isaaniif kennine warri kitaabni isaanitti dhufe suni kitaaba rabbiidha duyda duuba isaanii darbanii biraa kutanii jedha. Sigaltee kanaafuu kitaabni isaa eenyu biraatti dhufe rabbi biraa isaanitti dhufe jechuudha. Kitaabni rabbi biraa isaanitti dhufe. Quraana keessatti nutu isaaniif kenne jedha. Yeroo garii Allah biraatti dhufe jedha. Yeroo garii ammoo natti isiniif kenne jedha. Waadaa kiyya guutaa jedha. Sigaltee akkas rabbi biraatti dhufe. Bakka sanitti rabbi biraa jedhee dubbachuun dirqama miti. Quraana guutuun isaatu akkanuma jira. Quraana guutuu keessaa argachuu dandeessa jechuudha. Sagalee isin jeccitaa bare ijoollee na biraa waan eeguu fudhadhu jarri kuni museedhaan kan geggeeffamanidha miti. Laa si biraati miti kana eeyyuu akkas ni jeccitaa ture ayyaa amma nagaama dubbadhu amma. Okay. Akkan jedhe fakkeenyaaf amma gara olitti yoo deebitee dubbistu mutiin haan qabattu awwal. Si jeequ jira dubbadhu ma rakkisuti. Natti deebisa kankoo natti deebisa bee. Okay. Ayyee. Iddoo kanatti sabni Israa'el kun filata fakkeenyaaf amma yeroo firaa'ooniin yeroon isaanitti lolamaa turan agarra gara olii isaatti jechuudha. Saba kana immoo rabbiin fuudhee gara Misiraa yookiin immoo Shaamii iddoo nama jedhe kanaa bakka kanatti yeroo inni baasee agarra jechuudha. Gara olii isaa yeroo dubbifnu. Durayyuu kitaabni itti dhufee jira. Kitaabni itti dhufee jira jara kanatti. Eenyutu geggeessaara Musee jechuudha. Kitaaba Tooraati jechuudha. Akkasiin Muusaa jechuudha. Asitti egaa dura yeroo kitaaba kanaan geggeeffamaa jiran jarri kun waliin dhabne. Na dhaggeeffadhu jarri kun waliin dhabne takkaallee jechuudha. Erga beekumsi kuni maalirraa akka dhufetti dhufe hin beeku. Erga beekumsi itti dhufe immoo wal dhabani jarri kun. Dura immoo waliin dhabne. Kitaabni kun immoo durayyuu irra bira jira. Kitaaba isa kamitti dhufnaan kitaaba isa kamitti goranii wal dhaban. Okay, kana qofa naa kenna. Yaa mucayyoo teenya akkasiin jedhu quraana akkas jette akka dubbattisanidha. Quraanni kan jedhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaqad bawwaana bani Israa'eel wa sidqi wa razaqnaahum min at-tayyibaat fama ikhtalafu hattaa jaa'ahum al-ilmu jedha. Aga beekumsi isaanitti dhufetti waliin dhabne wallabbiin isaanii kan argame erga beekumsi isaanitti dhufee iyya. Sigaltee erga beekumsi isaanitti dhufee wanni hundi isaan bira buutee beekumsa kan jedhame. Isuman si gaafadhe beekumsa eenyutu itti dhufeedha amma kaayyoon kun. Beekumsa dura kan eenyu qabu turanii kan eenyutu itti dhufnaan immoo beekumsa kanarratti wal dhabanii kana bar. Na dhaggeeffachuutti hin jirtu maa banatte isaa jidduudha nama. Beekumsi rabbi biraatti dhufee jedheetiin si gabaabsuu jira. Sigaltee kitaabni beekumsa kan jedhamu kitaaba. Sigaltee kitaabni Yahudoonni kan jallatan karaarraa kan maqan sabni Israa'el karaarraa maqan eega beekumsi itti dhufe osoo beekumsi itti hin dhufin duraayii miti. Duraan ammoo akkanumatti jiraachaa turan. Erga beekumsi itti dhufee waa baratanii waa hubatanii nabiyyoon isaan keessaa ergameetiin jedhe erguma sanii jallatanii. Sigaltee ikhtilaafa jechuun wal dhabanii. Kun jallataa ta'e kun qajeelaa ta'e. Sigaltee beekumsi isaanitti dhufu sun ammoo rabbi biraa isaanitti dhufe kitaaba rabbiin kenne sani. Kitaaba rabbiin kenne sani. Beekumsa kan jedhamu kitaaba rabbiin isaaniif kenne sanidha. Ka kitaabni isa keessa jiru jechuudha. Sigaltee rabbiin subhaanahu wa ta'aala saba Israa'eliif wanna kitaaba Tawraatiin kennee jira fi hudan wa nuur qajeeluma keessa jira ifatu keessa jira jedha. San booda wal dhaban isaan. Eega kitaabni isaanitti dhufe eega isaan qajeelaniin booda wal dhaban. Kitaabuma isaan bira jiru saniin booda wal dhabanii jechuudha. Sigaltee kitaaba beekumsa kitaabaatti malee beekumsa waa kana jalleessanii waan jedhanii miti. Beekumsa kan jedhamu kan waliigala isaanitti dhufu sun kitaaba siin jechuun jira. Okay, fixattee kanaaf garuu deebii miti ammas awwal. Rabbiin kitaaba fumaan buusee fumaan jara kana jara tokko ta'anii jiraataa jiran jara yeroo kana waan gaarii sababa godhaniif firaa'oon jaraallee isaan baasee bakka gaarii kana kunoo Shaamii fi Misir fakkeenyatti dachaa Misir keessadha. Fakkeenyaaf amma saba kana jechuudha. Iddoo gaarii kana faraa'oon kana jalaa hundumaa baasee ka'eetuma yeroo sana waan takka waliin dhabne jarri kun waliin jiraataa jiranii waliin dhabne illeedha kitaaba Muusaatti amanaa jiranii Muusaa faana duukaa bu'aa jiranii Muusaa Waan akkasiin jedhu yaa mucaa akkasiin jedhu siin jedhu. No akkas jedha bar gara olii dubbisee bar. Akka Quraanni jedhu na dhageeffadhu mee takka. Na dhageeffadhu mee achoolitti illee waan jedhu siif ibsa barbaada. Achoolitti wanni dubbatu waa'ee saba Israa'el wanna Gibxi keessaa isaan bahuuti. Sigaltee jalliin isaanii erga beekumsi isaanitti dhufee jira malee Quraan. Wallabbiin isaanii erga beekumsi isaanitti dhufee. Sigaltee beekumsi isa erga isaanitti dhufee. Aga beekumsi isaanitti dhufetti isaan waliin dhabnee jedha. Akkana jechuun beekumsi isaanitti erga dhufeen booda wal dhabanii jechuudha.
Kun ammoo barbaachisaadha miti. Erga sanii rabbiin maal Kanaa jedhe? deebisuu Inna hin rabbaka bu'aa yaqdi bainahum. Dhageeffadhu yeroo takka dhageeffadhu. Ayatuma san jechuudha. Ayatuma san hin dubbifne gadi hin geessine malee inna rabbaka yaqdi bainahum yooma alqiyaama. Rabbiin kan keedha jidduu isaaniitti murteessa guyyaa qiyaamaatii fi maakaanuu fi yakhalifuun. Waan isaan keessatti wal dhaban sanii jedhe. Wallabbiin isaanii beekumsi isaanitti dhufuu irraa eegale jechuudha. Erga beekumsi isaanitti dhufeeyyi namni wal dhabuu eegala. Dhugaadha kun. Osoo beekumsi itti dhufin ammoo akkamii wal dhabda isaati. Duudhaadha duraawuu akkamitti wal dhabda. Fakkeenyaaf ammaati ati yoo fakkeenyaaf mana kana akkanatti ijaara mana kana akkanatti ni ijaaru yoo jette nam tokko akkana ijaara jedhe kun ammoo sirrii miti kan ati ijaarte kun jedhe beekumsarraayi. Yoo beekumsi wayiidhaan dhufiin ati wannan jettu jechuudha. Beekumsi erga dhufeen booda wal dhabbiin argama. Akkamii wal dhabbiin argama. Wallabbiin akkamitti argama kun itti amana kun itti namanu jechuudha. Wallabbiin jidduu saba Israa'elitti kan argame isaan kan wallaban kun amanee kun ammoo kadhiisuu jalqabe beekumsi isaanitti dhufee erga jedhee booda. Si galaa miti isaa. Rabbiin anatu wallabsiisee hin jenne jaratu waldhabee jedhe erga beekumsi isaanitti dhufe. Okay? Beekumsa Rabbiin itti fide erga beekumsi itti fideen booda jarri waldhabanii jedhee itti dubbataa jechuudha. Maamuyyaa hin dubbatiin qoy. Awwal Qaasim beekumsa kana kan kenneef eenyudha? Beekumsa ka itti fide Rabbiidha. Kenneef hin jedhin. Akkuma Quraan dubbatu jedhe. Kenneef hin jedhu Quraani. Kan itti fide Rabbiidha. Akkas jedhi dubbatu. Eshi beekumsi isaanitti dhufee jedha sirriidha. Isaanitti dhufeetti jedha. Eenyutti fideen jedha beekumsa kana eenyu fideef? Rabbitu itti fide. Okay, Rabbitu itti fide sirrii. Rabbiin kun beekumsa isaanitti fidee gargar isaan baasee? Eessatti gargar isaan baasee jedha. Eessatti dubbistemee gargar isaan baasee Kunoo beekumsi dhufee itti wal hin dhabnee jedha. Ergatti dhufeetti wal dhabanii itti fidee keetu isaanitti wal dhabsiisee? Maarra isaatu wal dhaban jedha. Maal akkasuma jedhe akkuma Laala beekumsi isaanitti dhufee beekumsa kana eessatti Rabbiin addaan baasee jedha. Mee bakka isaan haa kennime. Beekumsa kana eenyu kenneef? Eenyutu itti fide? Eenyutu adda baa jedhe. Jaratu adda ba'ee jedha moo Quraanni Rabbitu adda baasee jedha. Otoo beekumsi itti hin dhufiin addan baane. Erga beekumsi dhufetti immoo adda baane. Beekumsa adda baasee. Ilaalle maal adda baane namni beekumsa si otoo hin dhufin maal adda baasaa wallaalaadha. Beekumsa erga turuuf adda baane. Ayyee wal maanu akkasuma. Eessa jira? Eessarra dubbiste ati Rabbi adda baase kan jedhu san? Indee Rabbitu itti fide naan jette kun watammaan kootu awwal waan si maal beekumsa Rabbi itti fide siin jedhe malee wallabbii Rabbi itti fide siin jedhe wallabbii ka wallabe jara kun itti amanee kun kafaree jechuudha. Si galtee? Garuu فآمن طائفة من أهل الكتاب وكفر الطائفة جري الدنباني كون التمني كون أمو كبر طيب واللبين أرقامي كاي واللبي أين جرت واللبي بيكم سيسان في جنان واللبني جدي قرآن دبت أتيسا في دي ربطوه الدنباس إيسا جتات okay eessaa fiddee naan jette beekumsa adda isaan baasu kana eenyutu isaaniif kennee achirra dhaabbadheen jedhe be. Eenyutu beekumsa addaan baasu eenyutu eessarraa dubbiste beekumsa addaan baasu ka jedhu. Kunoo dubbise hamma beekumsi ittiin dhufnetti isaan waliin dhabnee Hin jedhu akkasii hin jedhu. Jarri kan wal dhaban erga beekumsi isaaniitti dhufee jedha malee. Beekumsi isaaniitti futti wal beekumsi isaaniitti dhufee jennaan jarri kun wal dhaban jedha malee. Meena dhageeffadhu takka. Beekumsi erga isaanitti dhufee jarri kun wal dhaban jedha malee akka ati jette kana hin jedhu beekumsatu addaan baase hin jedhu. Eessatti akkas jedha meenaaf himmee. Awwal Maali sammuu kan keetti taasisu yeroo kan keessan sin gaafannu dhugaa dubbachuuf suutuma jedhaati yoo anaaf deebii ta'ullee baate dhaloota biraaf deebii ta'uu danda'a calluma jedhaatuma dhaggeeffadhaati asitti naa deebisa anamma beekumsa kana okay dubbadhaa mee wannan sin jedhu mee gabaabsime hin gabaabsine mee yeroo takka wannan sin jedhe mee wabba qur'aan dubbatu qofa dubbadhu sammuu kan keetti waa ittiin dabalii irraallee hin hir'isin qur'aana kana beekumsi isaanitti dhufee jennaan wal dhaban jedhaami yaa haadha qoroo jedhi akkas eenyutu rabbitu wal dhabsiiseedha moo jara wal dhabee jira qur'aan wama inni jedhu qofa dubbadha sababii beekumsi kun itti dhufeetti wal dhaban sababii beekumsi kun itti dhufee beekumsi sababiin jedhu qur'aan beekumsi itti dhufee jennaan wal dhabanii jedha akkanumaa kana dursa wal hin dhabne beekumsi itti dhufnaan wal dhaban dursa maa wal dhaba namni wallaalaan maal wal dhabasa wallaalaan maa wal dhaba wallaalaan hin jenneen wallabbiin kan argamu wallaalatan jenneen ka isin wallaalatan jenneen gara walitti eegi dubbisi hin jaalate alama hunda yaa Israa'eel alama hunda si caasise yaadadhu jedhaan iyyuu maal ta'u wallaalate miira keessa galii yeroo takka miira keessa galii no wallaala wallaala ugguu si anoo awwal sinirraa mu'amalee jechuudha dhugaa rabbii miira keessan galu hin bu'iniiti yeroo takka ati Israa'elii miti barri ati saba Israa'elii miti waan saba Israa'el sitti haasa'u jiraan akkasiin jedhe
Kun waan kiristaanaatii miti beeku, waan kiristaanaatii miti kun. Akkasiin jedhe beekumsi isaaniitti dhufee jennaan wal dhaban jedhaami Quraan. Ee jedhi. Kiristaanaatii miti. Ee jedhi baala qoroo. Konneeshiniin naqabee gidduutti. Beekumsi isaanii dhufee jennaan wal dhabanii jedhaami jarri kun. Sagalee kiyya moo sagalee siiti ijoo? Kan siiti ustaas. Ijoollee eegaa yeroo takka suu ta'edha. Akka waan arrabsin akkasumatti yaalla jechuudha. Haadha qoroo jirtaa? Baateetti. Maaliif gaafatamuu kana sodaattan isaa ijoollees? Wallee sirriin jirtan zamana kana. Islaamummaa akka amantaa dharaatti hin dhiyeessina akkanatti. Khalaas waan barbaadan haa gaafatan wagguu gaafatan waan arrabsin malee haga danda'e tokko baasuu barbaachisa. Khalaas. Islaamummaadha wanni isin harkaa qabdan islaamummaadha mataa ol qabaa deema. Kana gabbuusaa kana akka malee gaafatte hubataan jirtu. Ayin macheenye yoo bira dabarsitee waa arrabsitee waa rabbiste gaafsan hin darbe. Garuu ammoo akka danda'ame waan akkana wanna jedhu kanneen ammoo inuma dhiibna akka dandeenye inuma dhiibna inshallah. Tolee kuffaara of hin qixxeessina isin galtee kuffaara of hin qixxeessina akkasiidha. Hayyee wanna isin jedhani bakka kanatti amma waan mucaan dubbatte waan tokko rakkoo takkayyuu hin qabu. Maali jennaan waan nama dhibuuyyuu miti. Maal jedhaa jarri beekumsi itti dhufee jennaan wal dhaban. Quraanni kitaabni rabbiidhaa itti dhufee jennaan tooraatti itti dhufee jennaan jarri wal dhaban. Kun itamani kun qaban. Silas osoo itti dhufee kitaabni tokko osoo itti dhufee akkamitti qabadda. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf quraanni sun dhufin dura namni quraanatti amaneeti kun immoo hin dide jechuun hin danda'amasa. Hin danda'ama naaf himaami. Quraan hin dhufne Nabi Muhammad sun dhufin dura namni gariin Nabi Muhammaditti amanee gariin ammoo Muhammaditti kafaree jechuun hin danda'ama. Nabi Muhammaditti kafaree jechuun hin danda'ama. Hin danda'amu. Tooraatu sun dhufin dura osoo tooraatiin dhufin dura gariin tooraatitti amanee gariin tooraatti kafaree jechuun hin danda'ama. Durum hin danda'amu. Waan hin danda'amne loojikiidha akkanumatu jechuudha. Beekumsi isaanitti dhufee jennaan jarri wal dhaban. Kitaabni isaanitti dhufee jennaan jarri wal dhaban. Isinii galtee gaafii wanta uyyuu miti isinii galtee. Jarri wal dhaban. Kun hin kafare. Kun ammoo hin amane. Lamaan kanniini jechuudha. Jarri kunniin ka ta'u ammoo erga wanti tokko dhufe. Beekumsi dhufu malee beekumsa irratti waliin dhaban. Amma mucaan deebitutti Maal jetta maammuyyee? wanta biraatti kan nuti haasa'uu qabnu. Amma mucaan deebitutti waan biraa haasofna rakkoon turkinetti fakkaata kan keenyas. Ayyee tole. Maal haasa'uu barbaaddeeti? Tole ishee. Waa'ee sila kan nuti haasaa ture waa'ee gooftummaa Yesuus jedhamni. Ayyee Yesuus gooftaadha si biratti? Tole amma macaafa qulqulluu keessaatii qolaa isaatiin nu baase. Qolaa isaatiin maali jiru? Qolaa isaatiin iyyuu beektooti. Beeka deemni. Qolaa siyaasa jechuu kan keeti? Eeka. Okay. Qolaa siyaasa jechuu kan keeti ayyee. Maal qolaa siyaasiin bira maal godha re'ani? Baasiitii Iyesuusii nama deesse moo waaqa deesse Maariyaamii isa jettee sirna gaafachaa turtee fi maal akka isheen deessee kutaa kana irratti lafa kaa'ee jira waan ta'eef. Koomentii dhiisatti. Koomentii ilaalee naasa'uun. Maal haasa'u jettasa mucaa? Maal haasa'u jettasa? Koomentiin kan maali? Isaa sitti haasa'u jira barna si dhageeffachuu jira. Yes, na dhaggeeffadhu rakkoon qabu garuu koomentiin arrabsoodhaan guutuudha kanaaf jireenya arrabsoo. Ati akkanumatti natti himi naaf garaati. Akkin siin jedhe Maryam waaqa deesse nama deesse gabaabsi natti himete. Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse kanatti jettee fi kunoo kutaa kana baasee dubbistee kutaan kun hin jedhu waan jette. Daayirektii Maariyaamii nama deesse yookiis waaqa deesse kan jedhu hin jiru. Eessarratti nama waaqa deessee jedha Maryam. Wala isaanis meeqarratti akkas jedha.
Qolaasaa isin asiin jechaa jiru kun waaqa deesse yookiis nama deesse jedhaa hin jenneen. Garuu Yesuusii mul'ata silaas asiin jechaa ture waaqayyoota ofii isaatii nama ta'e mul'ate tamsa asiin jedhan sii baasaa jira. Maal jechuudha waaqayyoota nama ta'e mul'ate ka jedhu. Waaqayyo akkamiin nama ta'e mul'ata yaa aboo maal taate sana gomaami. Waaqayyo akkamiin nama ta'a? Salaam alaikum. Waaqayyo kan inni Alaikum ittiin nama salaam. ta'e baasii kaa baasee nu Alaikum salaam dubbisa. wa rahmatullahi wa barakatuh. Meeqo ODP kana dubbisaa meeroo takka shahaadaa nama shahaadaa qabatu jira. Nama shahaadaa qabatu sibira jira ODPI. Guyyaa ODP. miyyoo takka shahaadaa qabsiisanii turanii. Eeywa kan biraatu jira amma. Ishii takka guyyaa shahaadaa qabsiisanii turanii. Amma immoo haadha Eeywa ishiitu jira yoo gartee waan hin gaafadheef waan keessa waan ibsan anis shahaadaan qabadhaa jetteeti haati na bira jirtu kunoo. Ayyee addi kenni mee haa gaafattu tole waan barbaadu. Guyyaa immoo intala ishiitu Dhiifama shahaadaa maammoo qabate. jetti deessitti deebina. Waraabee dubbisaa. Ayyee akkam jirtu nagaa qabdu haadha eenyu jedhaniin? Maskaramin jedhama. Haadha eenyu isiniin jenna mucayyoo guyyaa sanii isin yaamna. Haadha takka. Haadha Eh? maskaram. Haadha maskaram eeywa akkam nagoma Haadha jirtu? maskaram naan jaani. Jirtanii. Nagaa alhamdulillah baga jiraattan ayyee. Maskaram guyyaa shahaadaa qabatteetiin turte islaamummaa qabattee turte rabbiin tokkicha jetteetiin asitti islaamummaa qabattee turte isinoo gaafii qabdanii? Garuu wanniidha amaaranyaan hedduu beekaa oromanyaan haasa'u baay'ee natti xiqqoon ulfaata. Wamaan ta'u xiqqeessaatumaan akkasuma gaafadha amaariffaan illee hoo gaafatta yoo dhaga'uma dandeessan rakkoo hin qabdu. Lakkii dhaga'uun hin danda'a. Islaamnaa fi kiristinnaa liyyunnatu beetu gaana. Eeywa hayye tole. Garaagarummaan kiristaanummaa fi islaamummaadhaa bakka kamitti kan jedhan tokkoffaa bu'uurri duraa tokkichummaa rabbii irratti. Kiristaana biratti qaama sadii jira jedhanii qaama sadii waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhan aab waldi wa manfas quddus ahaduu amlaaki jedhan. Inni kun sirriidhaa miti islaamummaa keessatti. Rabbiin tokkichumatu jira inni sun hin dhalatu hin dhalulleedha. Hin du'ulleedha namni illee harkaan qabuu hin danda'u arguu illee hin danda'u. Isin galtee lafarratti namni tokko ijaan arguu hin danda'u akkasumallee harkaan qabuu illee hin danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa dachiif samii uumeedha. Inni humnaa waa hundaa ol jira. Lafarra qabbu'eetiin namaan hin tumamu hin reebamuudha. Garuu kiristaanota biratti ammoo quraana keessa suuraa 112 irratti qul jedhaan nabi Muhammadin jedhi yaa Muhammad jedhaan. Huwa Allahu ahad Allahin tokkoodha jedhi. Allahu samad Allahin inni gabbaramu sun waaqni tokkichi suni samad jechuun isa uf danda'a. Isa waan tokkotti naajomne nyaatatti naajomu hin dadhabu hin mugu. Wanni hundi isaatu isatti haajomu. Lam yalid wa lam yulad. Ufii isaatiin dhalle dhiirallee miti dhalaallee miti. Akka dhalaallee hin jedhamu dhiirallee hin jedhamu. Hin dhalullee hin dhalchullee. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin waa hunda ni uuma malee ufii isaatii ilma qabaan jedhamu. Akkasumallee ufii isaatii illee hin dhalanne haadhallee hin qabu haadha irraa dhalatu hin qabu. Akkasumallee abbaa irraa dhalatu illee hin qabu zarii illee hin qabu. Rabbiin tokkichummaa isaatiin tokkicha inni waa hunda dura jira wanni hundi isaatu isaa as argame wanni argame guutuun isaatu uumaa isaatii jennaan. Walam yakun lahu kufuwan ahad wanni isaa qixxaatu tokkollee hin jiru jennaan. Garuu kiristaanummaa keessatti ammoo akkuma isinuu beektanii aab wa waldi wa manfas quddus ahaduu amlaaki jedhaniin. Abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jedhan. Inni kun sirrii miti islaamummaa keessatti. Rabbiin quraana keessa wagguu dubbate walaa taqulu talaasa. Sadiin jedhina. Maqaa sadii jedhu tan hin tuqina. Abbaa ilma hafuura qulqulluun jedhina. Innama Allahu ilaahu waahid. Kan gabbaramu rabbiin tokkicha qofaadha jedha. Sadii jechuu kanatu dhowwamaadha. Sadii jechuun rabbiin qaama sadii jira jedhan kiristaanonni. Qaama sadii jira. Sadanuyyuu aangoo akka tokkoodha qaba. Waaqummaa qaba. Garuu ammoo sadan kuniyyuu waaqummaadhaan tokkoma.
waan namaaf hin galle sadan tokko jedhanii akkasiin namaaf ibsan. Kun sirriidhaa miti jenna muslima islaamummaa keessatti kun sirriidhaa miti jennan tokko isa kana. Lammaffaadha immoo kiristaanonni akkaataa itti amanan rabbiin gad dhufee lafarra bu'eetiin nuuf jecha du'ee jedhan. Ufii isaati uf ergee ilma kan jedhamu ergee ilmilleen isuma dhufeetiin nuuf jecha du'ee jedhan. Nuti ammoo muslimtoonni rabbiin nuuf jecha du'u hin jiru jennaan. Rabbiin nuuf jecha du'u hin du'u. Nuuf jecha hin reebamu. Inni achuma jira uumama hundumaa ol jira nuuf araarama yoo kadhanne nuuf araarama. Nabiyyoonni hundi isaaniitu iyyuu cubbuu namaatiif jecha rabbiin du'a jedhee kan lallabee hin jiru. Rabbiin cubbuu namaatiif jecha hin du'u. Rabbiin cubbuu namaatiif jecha hin reebamu hin tumamu. Rabbiin namni harkaan isa qabuu danda'u hin jiru. Mukni isa baachuu danda'u hin jiru. Lafti kunuu isa baachuu hin dandeessu. Dallansuu isaatiiyyuu fuuldura isaa wama takka dhaabbachuu hin danda'anii. Siin galtee inni kun hin jiru jennaan. Macaafa irratti illee nabiyyiin barsiisee hin jiru. Rabbiin hin du'a jedhee kan barsiisee hin jiru. Macaafa keessatti Ximaatos tokkoffaa boqonnaa 6:16 Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa homtuu nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata homtuu nu isa argine jedha. Isa arguus hin danda'u jedha. Waaqa rabbii tokkicha eenyullee arguu hin danda'u jechuudha. Garuu kiristaanonni rabbiin lakki nama ta'ee jira jedha. Rabbiin nama hin ta'u. Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha. Hoose'aa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha rabbiin jechuudha. Garuu ammoo kiristaanonni lakki inni nama ta'eetiin dhufee nuuf jecha reebamee nuuf jecha tumamee jedha. Kun sirriidhaa miti jennaan nuti. Sillaaseen illee ragaan qabu macaafa irraa jennaan. Inni kunillee waan tokko. Kan biraadha ammoo nu biratti Yesuus Kiristoosidha. Waan Yesuus Kiristoosii wal qabatee nu biratti Maryam kabajamtuudha. Intala kabajamtuu. Intala Rabbiin Quraana keessatti isii qofa maqaadhaan dubbate. Ka biraan jirtu dubartiin maqaadhaan dubbatan. Quraana guutuu keessatti Quraana guddaa nuti itti amanu kana keessa Maryam isii qofaadha intalli maqaan isiidha dubbatamte jechuudha. Dubartiin biraa kan maqaan dubbatame hin jiru. Hundi isaanii dubbatamanii hin jiran. Takkatti tana qofa dubbatan. Intalli dubbatamte takkatti tana qofa isima qofatu maqaan isii dhaame malee kan biraa kan dubbatamte hin jirtu dubartiin. Maryam intala kabajamtu. Intala kabaja guddaa qabdu. Akkasumallee ammoo Ciisaan ilmi isiidhaalleen ilma kabajamaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Maryamii fi haati isaa ilmi isiillee jedha si galtee Isaa fi alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoosii fi haati isaallee jari lamaanuu kabajamtoota akka ta'an mallattoo rabbiidha akka agarsiisan uumamni isaallee dandeettii rabbii kan agarsiisu akka ta'e dubbataa jechuudha. Nama raajii gurguddaa hojjechaa waan gurguddaa hojjechaatiin ture ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbii gara biyya lafaa kana rabbiin erge. Ummata akka qajeelchuuf saba Israa'el akka qajeelchuuf. Warasuulan ilaa banii Israa'el suuraa 47 irratti ergamaa goonee ergine gara saba Israa'elitti jedha rabbiin. Ergamaa goonee ergine gara saba Israa'elitti. Ergamaadha ta'ettiin dhufe ergamaadha malee inni waaqa miti. Innilleen ani waaqa hin jenne. Macaafa irrayyuu hin jiru inni kun waaqa hin jenne bakka takkattu. Ani na waaqa isaallee hin jenne. Inni mataa isaatiiyyuu waaqa kadhachaa ture, waaqaaf bulaa ture, waaqaaf jilbifachaa ture, waaqa kadhachaatiin ture malee waaqaaf miti inni ofii isaati jechuudha. Maatiyos boqonnaa 15 irratti ani saba Israa'el qofaaf hin ergamee jedha. Isaaniif malee kan biraatiif hin ergamnee jedha. Saba Israa'el akka qajeeluuf jecha karatti deebisuudhaaf jecha nabiyyi dhufe nabiyyi kabajamaadha nu biratti. Garuu kiristaanonni nabiyyi kana maal godhan waaqa godhan waaqa lammaffaa godhan ilma jedhaniin isa kanaan. Inni kun hin ta'u dhiisaa jennaanii morminaa jechuudha. Garaagarummaan jiru kana jidduu muslimaatii fi kiristaanaa kan jiru gurguddaan isa kana. Innaa waan hin jechuu barbaadu gaafii bakka sanatti wanni jaa inni Maryam irraa jechuun inni Maryam irraa dhalatuun isaa wanniidha. Garuu rabbiitu isa kana ergee jenna amma በክርስትና ማለት ነው። ለምን እሷ በድንግልና እሷ ተመርጣ በእግዚአብሔር የላከው መላእክት ነው እና በእኔ በኩል እሱ ነው እኔ ጊዜ ነኸደተኒቲ ገመኽያን ኢሳ ከነ አርከተኒጃ Hayyee. Tole isa kana wal qabattee akkaataa uumama isaatiin wal qabattee dhugaadha raajiidha. Akkaataan inni itti uumame malaayikaan dhufee Quraan illee akkasumatti ibsa. Malaayikaan dhufee Jibriil Maryamitti dhufee Rabbiin ilma siif kennaa jedheen. Akkamitti ilmi naaf argamaa jennaani Rabbiin ni dubbata dubbii isaatiin uumamaa jedheen. Dubbii isaatiin uumamaa jedheen. Rabbiin argami jennaan Rabbiin waa hundaa yoo argamsiisu.
anallee isinillee nama hundaa yoo argamsiisu maal jedhaan argami jedhaan. Dubbii rabbiitiin wanni tokko argama malee dubbii rabbiitu waa ta'a jechuudha nama ta'a miti. Dubbiin rabbiidhaan nama hin taatu. Dubbiin rabbiidhaan nama hin taatu. Namatuyyuu dubbii rabbiitiin argama malee. Anillee namni hundi isaatu namni argame rabbiin argami jennaan argame ajaja rabbiitiin argamne malee rabbitu dubbisantu dhufeetiin nama ta'a miti. Dhugaadha Gabrieliin dhufeetti dubbatee jira. Dandeettii rabbiitiin akka argamu itti himee jira. Macaafa irratti Luuqaas irratti maal jedhaa? Maryam akkamitti ilmi kun anaaf argamaa jettee jennaan laali jedheen. Elsaabeet aanti kan keetii nama fira keetiiti. Isiin tuni dhalan qabdu ilma argachuu hin dandeessu. Garuu Waaqayyo ilma siif kenne. Kanaafuu Waaqayyoof wanni danda'amu hin jiru, wanni dadhabamu hin jiru jedhee. Akkana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoof wanni dadhabamu hin jiru jechuun Rabbi waa hunda danda'a jechuudha. Akkana bar. Dandeettii Rabbiitiin uumamee mucaan kun jechuudha. Waan biraati miti. Maal macaafa irratti wagguu dubbatu maal jedhee gaafa Gabriel itti dhufu waaqa deessaan jenneen maal jedhee inna'oo tis'annishaallesh wandi lijimti ol jaallesh simoonim Iyyasuus tiyaallesh jedheen. Maqaallee Iyyasuus jetteeti moggaate in ulfooftaa ilma dhiiraa deessaa jedheen. Ilma dhiiraa deessaa jedhee malee waaqa deessaan jenneen. Dandeettii Rabbiitiin akka uumamullee itti nutillee akkanumatti amanna. Dandeettii Rabbiitiin uumame mallattoo Rabbiin godhe akka nama kaawwanitti hin uumne. Addaaminillee Rabbiin haadhaaf abbaa malee uume. Hewwaanillee cinaacharraa uume. Isallee ammoo haadha qofarraa abbaa malee uume jennaan. Kun maal garsiisa? Dandeettii Rabbii garsiisa malee waan biraati miti. Inni akkanatti uumamuun dandeettii Rabbii qofaa jennaan. Kun kana. Kan gara biraadhaa ammoo kan Yesuus Kiristoosii na kadhadha yoo na kadhattan ani gara abbaatti isin dubbadha kan jedhu Yesuus yeroo jiru sanidha sun. Na gaafadhaa jedhalleedha sun. Na gaafadhaa jedha malee na gaafadhaa jedha xayyiquunyi jedheetiin dubbata. Afaan Ingiliffaa irratti macaafni afaan Ingiliffaa as na gaafadhaa jedha lamminuunyi yoo jedhallee yeroo jiru sanidha. Yeroo jiru san ani rabbitti isinii dubbadhaati na gaafadhaa yoo jedhe dhugaadha. Nabiyyiin kamiyyuu numa jedha kan. Nabiyyiin kamiyyuu dhaqaniitiin yaa Yesuus nu kadhadhu ati rabbi nu dubbadhu yoo jedha yeroo jirutti yeroo lafarra jirutti yeroo sanitti yoo dhaqanii gaafatanii jedha inni rabbitti nama dubbachuu danda'a. Yaa Rabbi ummata kanaaf araarami yaa Rabbi akkana godhi. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii keessa jiru keessatti nam tokko itti dhufeetiin Nabi Muhammad osoo gorsaatiin jiran Nabi Muhammad itti dhufee maal jedheen yaa Nabi Muhammad jedheen yaa ergamaa Rabbi roobni kun rooba dhabne rakkanne akka taanu dhabneeti Rabbi kan keetu nu iyyi jedheen. Rabbi kan kee nu gaafadhu jennan Nabi Muhammad harka isaanii ol qabanii yaa Rabbi rooba nuuf roobsi jedhanii kadhatan. Gaafa isaan kadhatan ammoo osoo harka isaanii gadi hin deebisin roobni yeroo san roobee jedha. Adeemsi sun maali jechuun barataa isaaniiti. Nabiyyiin kamiyyuu isuma kana hin danda'a. Nabiyyi kamiyyuu itti dhaqaniiti namni na Rabbi nuu kadhadhu jechuu hin danda'a. Rakkoon qabu. Laakiin amma sa'aatii kana ergaan deeme na kadhadhaa jedhee jira Yesuus hin jenne. Ergaan deeme na kadhadhaa hin jenne. Faallaa isaanii Yesuus Kiristoos akkaataa itti kadhan nu barsiisii jennaan yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraatu yaa abbaa taachiin hoy. Basamaayilaa immitinoo jedhati kadhadhaa jedhee yeroo jiru sanitti ammoo na gaafadhaa jedhee jira. Na gaafadhaa ani ammoo rabbitti isin dubbadha. Waan na gaafattan guutuu ni argattani jedhe. Dhugaadha. Nabiyyiin waan namaaf kadhate kamuu ni argatan yeroo sanitti. Garuu ammoo ergaan deeme na kadhadhaa hin jenne rabbi tokko isa san kadhadhaa jedhe malee. Waaqa rabbi tokko isa san kadhadhaa jedhe. Inni illee rabbi san kadhate malee inni na kadhadhaa hin jenne. Kanaafuu sun akkasitti hubatamaa jechuudha. Sagaleen kiyyan jiru? Jira Ustaaz. Dhagaamu jira jedhi gaafadhu mee? Hin dhaga'ama. Haadha Maskaram. Haadha Maskaram. Kana jechuun osoo hin du'in dura kadhatu isaa wajjin wal nu garsiisu jechuudha.
Egaa du'ee booda kanaa miti jechuudha. Eeywa akkasee kan du'a isaatiin wal qabatee ammoo nuti musliimoonni du'e jenneetiin hin amannulleedha. Yesuus Kiristoos du'ee jenneen amannu ammatti jechuudha. Boo fuuldura dhufeetiin du'a malee amma dhufee du'ee jiraan jennu. Garuu du'a isaatiin wal qabatee guddaallee miti nu biratti yaachisaallee miti kun. Du'e hin duuneen kun waa wal dhabbii duraan ture erga quraanii dhufee ammoo rabbiin hin duune jedha. Maaliif hin duune jedha rabbiin? Macaafa keessa kan barreeffame Yesuus Kiristoos malaayikaan ni eegdii jedhamee barreeffamee jira. Malaayikaan akka isa eegdu barreeffamee jira. Dabalataan Yesuus Kiristoos kadhachaa ture yaa Rabbi xoofoo dhiphinaa kan yaa Rabbi rakkoo kana narra dabarsiidhe Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 45 irratti rakkina kana irratti hin fidinii nan ajjeesinii rakkootti nan dabarsinii jedhee kadhachaa ture. Waaqa jechuudha Rabbiin kadhachaa ture jechuudha. Rabbiin ammoo isa gateen jennu nuti. Rabbiin ni awwaataaf jedha. Nabiyyiin tokko yoo kadhate Rabbiin ni awwaataaf jedha jennu amanna nuti. Erga inni kadhate ammoo Rabbiin isa hin gannee jennaan. Dabalataan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 7 irratti lakkoofsa 32 maal jedhaa isin na qabuudhaaf na barbaaddan garuu ana argachuu hin dandeessanii jedhee Yahudotaan jechuudha. Na qabuu hin dandeessanii jedhee. Erga nama kadhatu taate nabiyyiin tokko yoo kadhate Rabbiin isaaf awwaata. Rakkootti nan dabarsin erga jedhe Rabbiin rakkootti san dabarsu. Akkanaa miti yaa haadha maskaram. እኛና እግዚአብሔር መሀል ተላላኪ ነው ማለት ነው መድኃኔዓለም። አይዋ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ሰዎች ለመዳረስ ነው የመጣው እንጂ በራሱ አምላክ ሆኖ አይደለም። ኢሳ ኡፊሳቲ ዋቀዮ ተዮ ሱንታን ኡፊሳቲ እግዚአብሔር ተዮ ዮካን አሙ ዋቀ ተዮ ሱንታን ደላላ ነው ማለት ነው። Networking qabee jira isaanii inshallah obseen. Infamulleedha. Hin deebi'u obsa inshallah hin deebi'u connectionidha. Jamaa koppilinkii kana godhaame sirriitti koppilinkii godhaaman. Ustaz deebi'a connection isaaniif baase. Oh sorry. እሺ ወደ ስራ ነው ثلاجة هاي طيب بريان كوبلينك قد أغسطي دي بيان أستاذ نبيل الله يا جماعة جرتني مي كوبلينك قد أمي سريت كوبلينك قد أيوة أغا أما نبرا جاكي يمو ميغا رجل كوبلينكين كم خد أجاء قفنتي ملتان ati waliin haasa'in no ustaazni arfani goya yoo isaan hin jirre rakkoon qabutti fufna waan isaan eegalan immoo isaanumti xumuran irra gaariidha inshaallah biidnillah okay reef arguu jira